Bakka jirtanitti nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu kabajamtoota hordoftoota Obdii Miidiyaa jirtu nagaa keessanii gooftaan keenya ulfina guddaa haa fudhatu. Nagaa fi ayyaana isaa keessatti eegamnee har'a geenyerraa inni har'aan nu gammallee bara baraan ulfina guddaa fudhatu. Egaan akkuma beekamu ani fi obboleessi keenya hojjetaa wangeelaa Abrahaam beellama keenya kabajnee toorarra dhufuu keenya barumsa itti fufiinsa qabu bifa mariitiin isiniif eegalleetu turre. Mata dureen barnoota keenyaa hibboo gaa'ilaa kan jedhu yoo ta'u, torbee osoo hin taane guyyaa qidaamee darbee seensa isaa isiniin geenyerra. Har'a immoo guyyaa dhaabbataa torbee keessatti filanne guyyaa kibxataa dhaabbataadhaan kutaa tokkoffaa isaa isiniif eegaluudhaaf toorarra dhufneetu jirra. Maarree gamuma kanaan warri toorarra dhuftanii sagaleen keenya yoo isinitti dhaga'ame ni dhaga'ama nuun jedhaa. Yoo hin dhaga'amu ta'eef immoo hin dhaga'amu jedhaati. Mallattoo nuuf laadhaa, nuuf barreessaa komentii jalatti. Gooftaan isin haa eebbisuu, baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Kana qofas osoo hin taane barnoonni kun hiriyoota keessan akka qaqqabuuf hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Hiriyoota keessaniin ga'aa, gareewwan garaagaraa irrattis sheer godhaan isiniin jedha. Kana qofas osoo hin taane Obdii Miidiyaa YouTube irratti subscribe godhaa. Akkasumas telegiraamii keenya join godhaa. Torbee akkuma dubbadhee tajaajila obboleessa keenya hojjetaa wangeelaa Abrahaam gara biraa argachuu akka dandeessaniif Elgiboor Jimmaa kan jedhu YouTube irratti search godhaatii subscribe godhaa. Gooftaan isin haa eebbisu. Yeroo gaarii akka waliin dabarsinu abdiin qabaa. Abrish baga nagaan dhuftee nooriin siin jedha. Baga nagaan eeddan hundumti keessanuu. Tole achi nurraa fagaattee jirta xiqqoo fuulduratti otoo akkas jettee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Egaa qidaamee darbee ibsaan si duraa badee kallattiidhaan asirratti argamuuf haalli siif hin mijanne. Har'a immoo fuulaan fuulatti Waaqayyoon si gargaaree dhufteetta. Mee saba kana nagaa gaafadhu carraa siif laadha. Kabajamtoota Waaqayyoo bakka jirtan hundumatti nagaa fi ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jedha. Egaa mata duree baay'ee
Waaqayyoo barbaaduu fi mata duree baay'ee ulfina qabeessa kan ta'e waa'ee dhimma gaa'ilaa irratti waliin dubbachuudhaa fi har'aa toora kanarratti argamne. Hundumti keessanuu dhimma kanarratti namni keessaa isa laallanne hin jiru. Inni kaan gaa'ilatti galuudhaaf jedha, inni kaan gaa'ilatti keessa jira. Sababa kanaaf warri kaan immoo ijoollee ofiillee gorfachuudhaafis odeeffannoo ammanuun asii dabarsinu hubannaadhaan dhaggeeffachuun baay'ee gaariidha. Gamanumaan nagaa Waaqayyoo isinii dhiyeessaa. Siyaa'inaan immoo akka nu hordoftan gamanumaadhaan sakuu dabarsuu barbaada. Tolee, baay'ee gaariidha. Hedduu namatti tola. Ammas nu hordofaa isiniin jenna. Sagantaa kana hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Yaada qabdan komentii jalatti nuuf barreessaa. Ergan kana jedhee deebi'ee hibboo gaa'ilaa mata duree jedhuun waliin jalqabne seensa irratti qidaamee darbee hamma tokko dudubbanneerra. Kanneen keessaa tokko gaa'illi maali qabxii jedhu irratti dudubbataatu turre. Haa ta'u malee qabxii kana hin goolamne. Har'aa kan nuti waliin ilaallu dabareedhuma dabareedhaan qabxiiwwan akkuma barreeffama mata duree irratti argitan qabxiiwwan tokko tokko waliin ilaallaa. Kanneen keessaa isii gaa'illi maali kan jedhu kan nuti jalqabnee dhiifne sana ni xumurra. Akkasumas kaayyoonii fi bu'urri gaa'ilaa maali kan jedhu irratti ni dubbanna. Akkasumas dargaggoo fi shamarreen tokko adeemsa gaa'ilaa eegaluun dura haal dureewwan xiyyeeffannoo mirkaneeffachuu isaanirra jiru maali kan jedhu irras ni dubbanna. Dargaggeessi fi shamarreen tokko hiriyaa gaa'ilaa akkamitti filachuu dandeessi? Yeroo baay'ee hiriyaa gaa'ilaa akkamittiin filachuu danda'a gaaffiin jedhu ni ka'a waan ta'eef isarratti ni dubbanna. Bu'aa fi miidhaan hiriyaa gaa'ilaa karaa virtual team yookaan karaa teekinooloojiitiin fageenya ta'anii karaa onlaayiniitiin waliin haasa'anii kaadhimmaaf filachuu bu'aan isaa maali, miidhaan isaa maali kan jedhu irratti ni dubbanna. Akkasumas yoo yeroon nuuf eeyyame dhimmoota kanaa wajjin walqabatan irratti bal'inaan ni dubbanna. Mee torbee osoo hin taane torbeen jechaa jira gara deddeebi'ee sagantaan keenya sagantaa torbee waan ta'eef guyyaa qidaamee torbee eegganneeti miti kan nuti galle seensa isiniif kennuudhaaf dhufne. Qidaamee darbee gaa'illi maali waan jedhu irratti dudubbanneerra. Obboloonni keenya yookaan hordoftoonni keenya akka yaadataniif akkasumas waan hin tuqne itti dabaluudhaan gaa'illi maali qabxii jedhu irratti mee haa dudubbannu. Carraa kana siifan kenna hojjetaa Wangeelaa Abrish. Baay'ee gaariidha. Egaa waa'ee gaa'ilaa yeroo jalqabnu maaliif namoonni baay'een gaa'ila barachuun maaf barbaachise? Waanuma koorsii salphaa tokko yookaan immoo waanuma takkaatti peejii tokkotti dubbisanii namaa galu godhanii kan gaa'ila yaadan jiru. Ani garuu namni gaa'ilatti tun galiin dura waa'ee gaa'ilaa odeeffannoo gahaa fi barumsa gahaa baratee gara gaa'ilaatti seenuu qaba. Warrumti gaa'ila keessa jiran iyyuu hubannaa gahaa waa'ee gaa'ilaa hin qaban taanaanii hubannaa gahaa akka isaan qabaatanii fi barumsa kana barachuun isaan barbaachisaa jedhee yaada. Sababiin isaa ibsa argiteetta yoo ta'e meeshaa viidiyoo bituu dandeenya. Wantoota garaagaraa yoo ilaalle akkaataa itti meeshaa sana fayyadamnu maanuwaaliitu jira. Maanuwaalii sana sirriitti yoo dubbisnee meeshaan sun umurii dheeraan nu tajaajila. Sirriittis dhimma itti ba'uu dandeenya. Maanuwaalii sana tun dubbisiin garuu meeshaa sanatti fayyadamuudhaaf yookaan meeshaa sana daameeji gochuu dandeenya. Akkuma kana gaa'illis waa'ee maanuwaaliin gaa'ilaa maalidha yoo jennee dubbii Waaqayyooti. Maanuwaaliin gaa'ilaa kan nuun irraa dubbisnee gaa'ila keenya ittiin gaggeeffannu dubbii Waaqayyooti waan ta'eef yoo nuun properly itti fayyadamuudha baannee badii guddaa geessisuu danda'a. Akkuma ibsaan amma fakkeenyaaf ifa nuu kennaa, nyaatatti bilcheeffannaa, wantoota garaagaraa addunyaa kana keessatti ibsaadhaan hojjetamu. Akkuma sana immoo properly ittiin fayyadamnu taanaan ibsaan lubbuu namaa baasuu danda'a. Akkuma kana gaa'ila keessattis of eeggannaan baay'ee barbaachisaadha.
Egaa torbee darbee waa tokko ilaallee turre innis gaa'elli maalidhaa kan jedhu mata duree kana jalqabne isa jalqabaa maal jennee kaafne gaa'ela kan hundeessee fi hundeen gaa'elaa Waaqayyoodha. The first institution in the world. Dhaabbanni inni jalqabaa Waaqayyo lafarratti hundeesse yoo jiraate gaa'eladha. Gaa'elli kun kan inni hundaa'e ituu namni cubbuutti hin kufiin duradha. Kanammoo uumama boqonnaa 2:18 dubbisnee jalqabne innis akkas jedha. Namichi kophaasaa ta'uun gaarii miti. Kan akka isaatii kan isa gargaartu ani isaaf nan tolchaa jedhee Waaqayyo sagalee isaa keessatti dubbatee namni kophaa ta'uunsaa gaarii akka hin taane Waaqayyo ofuma isaa dizaayin godhee gargaartuu akka Addaamiif laate macaafa qulqulluu keessaa ilaalleerra. Kanaaf gabaabumatti inni jalqabaa hundeen gaa'elaa Waaqayyoodha. Waaqayyootu dubbii isaa irratti sagalee isaa irratti gaa'ela hundeesse. Gaa'elichuma immoo kan hundeesse duruma isaa dizaayin kan godhe Waaqayyoodha jennee ilaalleerra. Isa qabxii lammaffaa irratti kan nuun ilaalle gaa'elli dhiira tokkoof dubara tokko gidduutti kakuudhaan tokko ta'uudha jennee kaafne jalqabuma Waaqayyo uumamatti uumama boqonnaa 1:27 irra kan jiru dhiiraaf dubara isaan uume. Waaqayyo itti yaadee uume dhiiraaf dubara isaan godhee uume. Kuni dizaayinii Waaqayyoo keessa waan turedha. Sababiin isaa dhiira tokkoof dubara tokko kan nuun jenneefis immoo kaayyoo mataa isaatii qaba. Bara kana keessa dubarri tokko dhiira baay'ee heerumuu dandeessi. Dhiirri tokko dubara baay'ee fuudhuu danda'a. Wantoonni siistamiin addunyaa kanaa jijjiiramaa jira. Lammaffaa immoo dhiiraaf dhiirri yeroo itti wal fuudhaa jirudha. Shamarraniif shamarran yeroo itti wal fuudhaa jiranidha. Namaaf bineensi, namaaf beelladii manaa yeroo isaanii gaa'ela raawwachaa jiranidha. Kanaaf chaalenjii guddaa keessa addunyaan yeroo itti galtee gaa'elli inni Waaqayyo barbaaduuf inni akka sagalee Waaqayyoo yeroo itti akkaataa hin taaneeni itti fayyadamaa jiran argaa jirra waan ta'eef dhiira tokkoof dubara tokko gidduutti kakuudhaanii kan dhaabbatudha jennee qabxii lama isa lammaffaa torbee darbee ilaalleerra. Egaa kan biraan sadaffaas kutaa kana keessatti ilaalleerra hanga du'aatti kan waliin jiraatanidha jennee Maarqos boqonnaa 10:9 irra kan jiru. Kanaafis waan Waaqayyo walitti qabsiisee namni gargar hin baasiinii isa jedhu dubbisneetu hanga du'aatti kan waliin jiraatanidha. Kan walitti qabsiise Waaqayyoodha. Kan walitti isaan fide Waaqayyoodha. Kanaaf isa Waaqayyo walitti qabsiise kana namni gargar baasuu qabu. Namni gaa'ela keessa gale tokko hidhaa gaa'elaatiin akka tokko ta'ee hidhaa sanarraa hiikamuu akka hin dandeenye hidhaa sanarraa kan hiikuu danda'u Waaqayyo qofaasaa akka ta'e ilaalleerra. Kanaaf namni gargar hin baasin jechuun manni murtii taa'ee gargar baasuu hin danda'u. Jaarsoliin mari'atanii jaarsoliin biyyaas gargar baasuu hin danda'an. Maaliif kan walitti qabsiise Waaqayyoodha waan ta'eef kan gargar baasuu danda'us Waaqayyo qofaadha. Gargar baasuu kan danda'u yeroo jennu gargar baasiniin jedheera isa jedhuuni gargar ba'u utuu hin taane abbaan manaa fi haadha manaa kan gargar baasuu danda'u du'a qofaa akka ta'e gama kanaan baruun gaariidha. Qabxiilee warra kanadha kan nuun ilaalle paaster. Tole egaa baay'ee gaariidha. Toora kanarratti hamma tokko hubannoo bu'uura ta'e tokko hordoftoota keenyaaf uumuudhaaf malee maalummaa gaa'ilaa salphaadhumatti daqiiqaa muraasatti yookaan sa'aatii muraasatti ibsinee fixuu hin dandeenyu. Bal'ina isaa ni ilaalla yoo ta'e gaa'illi maali kan jedhu gaaffii kun kitaaba tokko ta'uu danda'a. Nun immoo qabxii ijoo fi baay'ee murteessaa ta'e kan hordoftoota keenya kana ni deeggara jedhudha kan nuti kaasnu. Torbees akkuma jennee ammas Abrish irra deebi'ee akka nuuf kaase gaa'illi dhaabbata qulqullaa'aa Waaqayyoodhaan hundaa'e akka ta'e kaasneerra. Dhaabbata biyya lafaa kanarratti hundaa'aniif gaa'illi hangafa Waaqayyo
uumama uumee erga nama uumee kaasee dhaabbanni inni akka dhaabbataatti nama lama jidduutti hundeesse gaa'ilaadha. Gaa'ilaan booda dhalli namaa waan baay'ee hundeessaniiru biyya lafaa kanarratti. Dhaabbata biyya lafaarra jiru keessaa gaa'illi immoo adda kan ta'u waaqayyoodhaan uumamu. Innis immoo uumama dhala namaatii fi isa hangafaa ta'uudha. Kana ta'uudhaaf ulfina qabaa, kana ta'uudhaaf kabaja qabaa. Kanaaf macaan qulqulluu Ibroota boqonnaa 13 irratti gaa'illi qulqullaa'aa akka ta'e kan inni dubbatu jechuudha. Ciisichi gaa'ilaallee qulqullaa'aa akka ta'e kan inni dubbatu jechuudha. Isa kana bu'uura godhanneeti nuti gaa'ila laaluu kan qabnu. Gaa'illi kunis waaqayyootu hundeesse yoo jennu eenyu walakkaatti yookaan eenyuu fi eenyu jidduutti hundeesse isa jedhus ifatti baruu danda'uu qabna. Dhiira tokkoo fi dubara tokko jidduutti akka hundaa'e gaa'illis kan dhaabbatu dhiiraaf dhiira, dubaraaf dubara jidduu yookaan namaa fi horii akka namoonni bara kanaa qaroomne jedhanii sammuu keessaa ba'an sana osoo hin taane waaqayyo gaa'ila jedhee kan beeku dhiira tokkoo fi dubara tokko jidduutti akka ta'e, kanas immoo waaqayyo Addaamii fi Hewaaniin gaafa uumu yookaan gargaartudha jedhee gaafa uumu cinaacha isaa tokko keessaa yookaan bukkee isaa tokko keessaa lafee tokko fuudheeti Hewaaniin kan tolche. Otoo tarii meebii otoo gara bitaa fi gara mirgaarraa lama fuudhee tarii nama lama uume waan ta'eef nama tokkoof nama lama kenne jechuu dandeenya. Gama biraatiinis yeroo tokko tokko namoonni gaafa qoosan yookaan warri dhiiraa dubartootatti gaafa qoosan isa goonfodha, dubartiin goonfodha abbaa manaatiif jedhu kana warreen dubartootaa yeroo qoosuu barbaadanii nuti mataadha, nuti simboo keessanii miidhagina keessanii nuyi gubbaarra jirraa jedhanii yeroo kaasanii lakki isin immoo gargaartudha, nutu isin harkisee deema akka konkolaataa tasaabii nu gargaaruudhaa fi uumamtan malee isin hojii mataa keessanii iyyuu hin qabdanii bara keessan nu tajaajiluudhaaf uumamtan jedhanii itti qoosu. Inni kun egaa akkuma beekamu gooftaan gaafa waaqayyo gaafa Hewaaniin uume cinaacha keessaa fuudhee miilarraan fuune mataarraan fuune bukkeedhaa fuudhee kana jechuun ammam akka walitti maxxanuu qaban ammam akka walitti siqachuu qaban kunis immoo tokko isa tokko ol ta'ee inni tokko isa tokko gadi otoo hin taane walqixxummaadhaan wal kabajanii akka namaatti garuu immoo akka abbaa fi haadha warraatti gaheen abbaa warraa jira gaheen haadha warraa jira kun maal akka ta'e immoo barnoota keenya ittaanu keessatti kan waliin ilaalludha jechuudha. Egaa akkasittidha waaqayyo dhiira tokkoo fi dubara tokko jidduutti gaa'ila kan ijaare kunis immoo hanga umuriidhaan biyya lafaarra jiranitti yookaan hanga gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufutti kan itti fufu malee haalan danqamuu kan qabu akka hin taane sagalee waaqayyoo nu barsiisa. Maarqos boqonnaa 10 irraallee kan nuti arginu lakkoofsa 9 irraa gargar ba'uun illee akka irra hin eegamne Qorontos jalqabaa boqonnaa 7 irraas kanuma argina jechuudha. Kanaaf maalidha gaa'illi inni jedhu torbees dubbannee irraadhas amma kan erga dubbannee gara qabxii isa ittaanutti ceenaa. Qabxii isa ittaanutti tun ceenii maastar. Waa'ee gaa'ilaatuma hiikuma gaa'ilaa keessattitu qabxii muraasni hafanii jiru. Tun isaanii itti daballee gara qabxii biraatti dabarre gaariidha. Hin danda'ama itti fufi. Baay'ee gaariidha. Waa'ee gargaartuu kaaftee turte baay'ee jecha baay'ee waaqayyoo gargaartuu gaafa uumu lafee cinaachaa keessaa fuudhee jedhee namni tokko gaafa kutaa kana ibsu akkas jedhe. Waaqayyoo lafee kana gaafa fuudhu lafee miilaa keessaan fuune. Sababiin isaa akka irra hin ejjenneefidha. Lafee mataa keessaas hin fuune akka mataarra hin teenyeefidha. Kan inni fuudhee lafee cinaachaa keessaati bukkee irraa fuudhee akka hammatuu fi keera akka godhuufii fi ilaalcha jedhuun ibsee baay'ee jecha namatti toludha. Kanaaf wal gargaaruun egaa maatii tokko keessatti abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti waanuma jirudha. Kanaaf kana gamanumaan dubbadhee darbuu fedheeni. Inni kan biraan gaa'elli maali isa jedhuu fi qabxii afuraffaa irratti kanan kaa'u nama seeraa fi waaqayyo fuulduratti fudhatama kan qabudha. Gaa'elli nama fuulduratti fudhatama qaba hawaasa keessatti jechuu kooti.
akkasumas seera fuulduratti seera biyyi ittiin bultu fuuldurattis gaa'elli fudhatama qaba. Akkasuma waaqayyo fuuldurattis fudhatama guddaa qaba. Egaa asirratti waa tokko tun dubbadhe baay'ee natti tola. Uumama boqonnaa 20 lakkoofsa 7 kaasee gaafa laallu namni mootii Oromoota keessaa Abimelek namni jedhamu bara sana keessa ture. Abrahaamii fi Saaraanii abbaa manaa fi haadha manaadha. Waliigaltee tokko waliigalan. Mootonni warri Oromaa kuni sababii ati miidhagina qabduu fi sababii kee lubbuu koo baasuu danda'u yookaan na ajjeesuu danda'uuti adaraa kee obboleettii isaati jedhee haadha manaasaa Saaraa gaafata. Isheen tolee jettee obboleessummaa isaa fudhattee inni immoo obboleettummaa Saaraa fudhate. Asirratti kan nuun beekuu qabnu Waaqayyo obboleessaaf obboleettii ta'uutti isaan beeka miti. Waaqayyo kan isaan beeku abbaa manaa fi haadha manaa ta'uutti isaan beeka. Mootiin Abimelek jedhamu kuni dhufee Saaraa kana gaafa gaafatu akka obboleettii isaa taate gaafa itti himtu fudhatee haadha manaa isaa godhachuudhaaf manatti galfate. Gaafa manatti galfatu Waaqayyo akkasitti hin jedhe. Amma haadha manaa namichaa galchiif jedheen. Haadha manaa namichaa galchiif inni obboleetti Abrahaamitti walii galeera, Saaraanitti walii galteetti, Waaqayyo garuu itti walii hin galle. Nuun itti walii galle jechuun yookaan immoo walii gallee akkas goona jechuun keenya Waaqayyootti itti walii galee jechuu miti. Kanaaf Abrahaamii fi Saaraan yoo itti walii galan illee Waaqayyo itti walii hin galle ture. Kanaaf Abimelekin akkasitti hin jedhe. Amma haadha manaa namichaa deebisiif inni raajiidha sii kadhata iyyuu jedhe. Kanaaf Abimelek nafa akka lubbuun isaa hin baaneef akka du'ee hin adabamnee fi haadha manaa Abrahaamiin hin deebiseef. Sababa kanaaf seera fuulduratti nama fuulduratti Waaqayyo fuuldurattis gaa'ila nuun dhaabbannu recognize kan ta'edha. Fudhatama kan qabudha. Kana beekuun gaarii. Kanammoo Waaqayyo ifaan ifatti godhu. Waldaan kiristaanaa gooftaan Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufee misirritti gaafa fudhatu dhoksee dhufee fudhata miti. Ifatti dhufee fudhata. Malakanni afuufamee ifaan ifattidha. Kan nu duumessatti isa simachuudhaaf deemnu misirroota waldaa kiristaanaa kan inni fudhatu. Akkuma kana namoonni gaa'ila raawwatan dhoksaatti tun taane public nama fuuldurattis ragaadhaa, Waaqayyo fuuldurattis ragaadhaa, waldaan bakka buutuu Kiristoosidhaan waldaa keessatti gaafa ta'u ulfina guddaa qaba. Kanas asumaan ituun dhaammadhee darbee jedhee waan yaadeefidha. Inni kan biraanii gaa'elli maali isa jedhuu fi fakkeenya waldaa kiristaanaaf Kiristoos gidduu jiru kan mul'isudha. Paastaraatu kaastee turte. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 32 irratti waa'ee Kiristoosii fi waa'ee waldaa kiristaanaa ni dubbata jechuu kootii jedhee kutaa sana keessatti hin dubbata. Maayilli waa'ee Kiristoosii waldaa kiristaanaa gaa'elli akkamittiin waa'ee Kiristoosii waa'ee waldaa kiristaanaa dubbata jennee gaafa laallu akkuma misirrichi Kiristoos samii dhiisee dhufee waldaa isaatti maxxanee akkuma kana abbaan manaa maatii isaa dhiisee haadha manaa isaatti maxxana. Akkuma Kiristoos qaama isaa waldaan kiristaanaa qaama isaa taatee akkasuma haati manaa fi abbaan manaa qaama tokkodha. Waldaan kiristaanaaf Kiristoos qaama tokkodha. Kun gaafa hiikamu ibsa isaanii dubbachaa jira. Akkuma Kiristoos waldaan kiristaanaa Kiristoosiif abboomamtu jaalalaan abboomamti. Akkuma Kiristoosiif abboomamtu haati manaa abbaa manaa isheetiif abboomamtu. Akkuma Kiristoos hamma lubbuu isaa dabarsee kennutti waldaa kiristaanaa jaallatee abbaan manaa haadha manaa isaa jaallatu. Kan baay'ee nama gaddisiisu garuu hiiki kun dhoksaa guddaa of keessaa qaba. Waldaa kiristaanaaf Kiristoos gidduu dhoksaa jirudha. Inni jedhamu kun dhoksaa guddaa of keessaa qaba. Yeroo baay'ee abbaa manaa isheef abboomamtu gaafa jedhu habitamtu, hacunqurfamtu isa jedhu ibsuudhaaf kan itti fakkaate namoonni keessi isaanii qoqqooqamu baay'eetu jira. Miti nuun waldaa kiristaanaati Kiristoos jaalalli isaa waan nutti nurra caalee fi jaalalaan abboomamnaaf jaalalaan tole jennaaf malee dirqamaa miti.
Abbaan manaa xalayaa abbaa haadha manaa dubbisaa, haati manaa immoo xalayaa abbaa manaa dubbisti. Namni xalayaa walii keenyaa dubbisuu dhiifne xalayaa kan keenyatu dubbifanne gaarii. Abbaan manaa jaallatame inni kan inni gochuu qabu jaallachuu. Haati manaa abboomamee dhabdee qoodi ishee abboomamuudha. Kanarratti abbaan manaa hamma lubbuu isaa dabarsee namaa kennutti nama jaallatu argamnaan isaaf abboomamuun namatti ulfaatu. Haati manaa karaa hundumaa nama abboomamtu immoo argamtennaani abbaan manaa hamma lubbuu isaa dabarsee kennuu fi ishee jaallatu hin dhibu. Rakkoon isaa garuu abbaan manaa abboomamiif jedhamee barreeffamee raayee kan ishee dubbisu. Haati manaa immoo jaalladhu jedhamee caafamee raayee kan abbaa manaa ishee dubbisti. Lamaan isaanii dogoggoran. Maaliif kan walii dubbisuurraa abbaan manaa qooda isaa bahuudha jaallachuudha. Haati manaa immoo qooda ishee bahuudha abboomamuudha. Kun hundumtuu kan inni ta'u dirqamaan otoo hin taane jaalalaanidha. Akkuma waldaan kiristaanaa jaallattee Kiristoosiif abboomamtetti akkasuma immoo Kiristoos jaallatee lubbuu isaa amma dabarsee kennuufitti waldaa kiristaanaa jaallateedha isa jedhudha. Inni affaa gaa'elli maal isa jedhu gaa'elli ulfina qabeessa. Kana Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 4 irraa gaa'elli hunda biratti ulfina qabeessa haa ta'u. Ciisichi gaa'elaa hin xureeffamiin Waaqayyo warra halaleef ejjituutti faraduuf jira. Ulfina qabeessa haa ta'u kan jedhe Waaqayyo. Isa Waaqayyo ulfina qabeessa haa ta'u jedhee namni gadi buusuus hin danda'u, salphisuus hin danda'u. Kan gaa'ela kabaje hunda birattidha baay'ee. Asirratti kan hubachuu qabnu. Gaa'elli hunda biratti ulfina qabeessa ta'u, ciisichi gaa'elaas hin xureeffamiin Waaqayyo warra halaleef ejjituutti faraduuf jira. Biyyi lafaa garuu paastor akkuma beektu gaa'ela wanta gadi buusu, wanta salphisu guyyaa guyyaatti hojjechaa oolu. Fakkeenya nuun fayyadamnu, jechoota nuun fayyadamnu baay'een isaa gaa'elli ulfina qabeessa ta'uusaa kan mul'isu odoo hin taane namoonni akka isaan gaa'elarraa fagaatan kan godhudha. Kan akka fakkeenyaatti ituu waa tokko fudhadhee gaarii. Maal jedhee haadha manaa fuudhuu jechuun inni tokko. Haadha manaa fuudhuu jechuun odiitara ofirratti qaxaruudha. Kun fakkeenya hin barbaachifne namoonni gaa'elaaf kennaa jiranidha. Isheen tokkos gaafa dubbattu akkas jette. Abbaa manaa heerumuu jechuun anaaf heerumuu jechuun hoogganaa miindaa namaan kaffallee ofirratti qacaruudha. Kun hundumtuu gaa'ela isa Waaqayyo ulfina qabeessa dheedhe sana salphisuudhaaf biyyi lafa waan isheen fayyadamaa jirtudha. Obboleessi tokko immoo nama gaa'ela dhaabbatte tokkoon akkas jedhee ibsa. Obboleettiin koo kun ituu si oliin hin galiin kana fakkaatti turte jedhee suuraa agarsiisa. Hinduu ta'ee jedhee namichi sun gaafa gaafatu lakki hinduunee gaa'elatti galtee isaa si ol jechuun gaa'elatti galu. Kanaaf wantoonni akkasii jechoonni akkasii kuni gaa'ela isa Waaqayyo ulfina qabeessa dheedhe sana kan salphisudha. Kanaaf jechoota dubbannu waan goonu hundumaa fi of eeggachuun gaarii. Isa Waaqayyo ulfeesse ulfeessuu qabna. Ulfina laachuufi qabna. Waaqayyo gaa'elli hunda biratti ulfina qabeessa haa ta'u kan jedhe Waaqayyo. Inni dhumaa gaa'elli kennaa Waaqayyooti. Ofumaan nuti ofii biqilata yookaan immoo ofii tolfata tun taane Waaqayyo biraa namaa kennama. Kennaa Waaqayyooti. Kana baruudhaaf fakkeenya boqonnaa 19 lakkoofsa 14 irraa manaaf badhaadhummaanii abboota irraa hin dhaalamaa. Haati manaan hubattuun garuu kennaa Waaqayyooti. Kennaa Waaqayyooti. Kennaa immoo harka Waaqayyoo irraa fudhatu. Isa kennu harkaa fudhatu. Kennaan immoo hin tuffatamu. Kan kennu Waaqayyoodha waan ta'eef. Kanaaf kennaa isa Waaqayyoo namaa kennu argachuudha inni guddaan. Kennaa ta'uusaa baruun gaarii. Abbaan manaan koo anaaf kennaa kooti. Jaalalleen koo anaaf kennaa kooti. Ishee waaqannaa kennee, isa waaqannaa kennee ofiin jechuun baay'ee gaariidha. Bara kana keessaa akka kennaatti namoonni ilaalaa hin jiran waan ta'eef kennaa ta'uusaa baruunis hiika gaa'elaa keessatti isa guddaadha waan ta'eef gaa'elli kennaa Waaqayyoo ta'uusaa baruun hunduma biratti
tu beekame gaarii ta'e. Tole baay'ee namatti tolaa. Wantoota gaggaarii fi hedduu namatti toluuf hordoftoota keenya fayyadu nuuf kaastee. Waa'ee Abrahaamii boqonnaa 20 seera uumamaa irratti Abimelekiin sodaatee obboleettii kooti jedhe irratti har'umallee namoonni waan sana akka fakkeenya gaariitti fudhatanii iddoo baay'eetti haadha warraa isaanii namootaan gaafa wal barsiisu kun obboleettii kooti wal baraa yookaan immoo waltajjii irra dhaabbatanii waanuma tokko gaafa dubbatanii obboleettiin koo akkana taatee akkas taatee akkana taatee jedhanii yeroo isaan dubbatan argina. Wanti kun jechuma Abrahaam irraadha kan fudhatame sun immoo noormaalii miti. Isa Abrahaam obboleettii kooti jedhe sana Waaqayyo beekamtii laannee fi rakkoo yeroo sana chaalenjii yeroo sana haadha warraa kooti yoo jedhe isa mudatu ooluudhaaf haati warraa isaa miidhagduu waan taateef mootichi irraa fudhachuu yaadee haadha warraa kooti yoo jedhe na ajjeesa jedhee waan sodaateef jecha miliqqeedha kan fayyadame. Jecha miliqqeen ni fayyadame namoonni baay'een irraa akka noormaalitti fayyadamu. Haadha warraa ofiitiin haadha warraadhuma kooti jedhanii himachuu abbaa warraa kooti jedhanii himachuun gaariidha. Jecha silaayyuu nutoo amantoota karaa kiristoosiin obbolaadha waan ta'eef obboleessa obboleettii waliin jennee rakkoo hin qabu miira jedhuun inni rakkoo hin qabu. Kontekstii sanaatiin garuu haadha warraa kooti jechuun hiika mataa isaatii qaba. Abbaa warraa kooti jechuun hiika mataa isaatii qaba. Egaa Abriishatillee maqaan kee Abrahaamii siifan haadha warraa kooti jettee akka dubbattu abdii hin qaba. Tole inni biraa yaada ati kaaste tokkotu jira. Seera uumamaa boqonnaa 22 lakkoofsa maannoo boqonnaa 2 lakkoofsa 24 irratti kanaafis dhiirri abbaa isaa hin dhiisaa haadha warraa isaa wajjinis Dhiisuu jechuun kun maal jechuudha? Gaafa jennu waan baay'ee kaasnee ilaaluu dandeenya. Abbaa ofii jibbuu, haadha ofii jibbuu, haadha ofii gaafachuu dhiisuu, abbaa ofii gaafachuu dhiisuu achumatti dhaqanii addunyaa haaraa keessa galan addunyaa gaa'elaa kana keessatti liqimfamanii maatii ofii ganuu jechuu akka hin taane gama kanaan baruun baay'ee barbaachisaadha. Dhiisuun jedhu fedhii ofii mirga ofii fakkeenyaaf namni tokko gaafa dhalatu gaafa guddatee sadarkaa gaa'elaa ga'u amala nama ja'aa baateeti mana tokko keessa kan jiraatu amala nama ja'aa fakkeenyaaf isheen amala mataa ishee qabdi kan abbaa ishee irraa fudhatte qabdi kan haadha ishee irraa fudhatte qabdi innis immoo kan ofii isaatii qabaa hamma tokko kan abbaa irraa qoddate kan haadha irraa qoddate sadii qabu sadan jaraa amaloota sadan kana walitti fidanii amala ja'a jechuudha amalli ja'a mana tokko gaggeessuu hin danda'u kanaaf dhiisuu gaafa jennu yaada achi wanti walirraa baratan wanti namni gatuu hin dandeenye tokko yoo jiraate illee tokkummaa kanaaf jecha wanta kontekstii maatii sana keessatti guddatame sana guutummaan guutu parsantii 100 fudhatanii walitti hin dhufu yoo ta'e mana tokko keessatti parsantii 100 walitti da'anii jireenya wal fakkaataa jireenya wal danda'aa jiraachuu hin danda'an. Kanaaf parsantii 50 keessaa waan dhiifamutu inni kun parsantii 50 waan dhiisuu qaba isheen parsantii 50 waan dhiistu qabdi 50 walitti da'atanii parsantii 100 yookaan dhibbentaa 100 guutuu godhaniiti mana tokko guutuu kan danda'an mana tokko mana godhanii dhaabuu kan danda'an kanaaf miira bara dargaggummaa guutummaan guututti qabatanii dhufuu osoo hin taane dhiisuu nuti jennu kuni fedhii ofii yaada ofii dhiisuu isa jedhe akka ta'e akkasumas immoo maatiirraa adda ba'anii addunyaa biraa waliin jiraachuu fakkeenyaaf gaafa gaa'ela dhaabbatan jireenya haaraa jalqaban malee jireenya haadhaaf abbaa miti jechuudha. Yeroo tokko gaa'ela dhaabbatanii deebi'anii abbaa ofii wajjin jiraatu deebi'anii haadha ofii wajjin jiraatu. Yoo rakkoon addaa nama mudate rakkoon qabatamaa ta'e nama mudate namni maatii ofii wajjin haalli ittiin dabarsu jira amma haalli namaaf mijatutti. Haa ta'u malee gaa'ela dhaabbatan jechuun of danda'an jechuudha. Asii
kilaasii yookaan kutaa ciisichaa jijjiirrachuu jechuu miti mana tokko keessatti of danda'anii bahudha. Kanaaf immoo wantoota murteessoo ta'an boodarra itti deebineetu dubbannaa. Walitti maxxanuu inni jedhu gaa yaadan tokko ta'uu, hafuuran tokko ta'uu, akkuma cinaacha keessaa lafee tokko fuudhee hojjetee deebisees immoo Addaamiif kenne. Ammam akka walitti dhufeenyi isaanii ammam akka ta'u, ammam akka walitti maxxanuu qaban illee kan agarsiisudha. Hafuura tokko, yaada tokko, qalbii tokko, akkasumas akka namaatti ilaalcha garaagaraa yoo qabaatan illee yaada walitti isaan fiduu danda'uu fi isaan tokkoomsuu danda'u qabatanii walitti dhufuu akka qaban kan agarsiisudha. Foon tokko ta'uu jechuun immoo jireenya waliin jiraatan keessatti foonittiin hafuurattis jireenya waliinii jiraachuu kanneen keessaa erga haadha Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa Pastor Dandanaanii amma waan bahee jiru natti fakkaata. Amma neetworkiin isaa deebi'utti waan tokko tokko dhimma kanarratti dubbanne baay'ee gaariidha. Deebi'ee dhufeera. Konneekshiniin na baasa yoo ta'e itti fuftaa. Yeroo konneekshiniin na baasu itti fuftaa. Foon tokko ta'uu jechuun erga waliin jiraatanii karaa seera qabeessan gaa'ila isaanii dhaabbatanii haati warraaf abbaa warraa algaa tokkorra waliin ciisuudhaan karaa wal quunnamtii saalatiin jireenyi isaanii illee akka walitti makamu kan agarsiisudha. Kutaan kun yeroo tokko tokko haadha warraaf abbaa warraa ta'anii erga wal fuudhanii algaan isaanii garagaraa, jireenyi isaanii garagaraa waliin jiraachuu wal gargaaruu isa jedhu jiruudhuma wal gargaaruu qofatti fudhatanii gargar ciisuun waliin illee wal quunnamtii saalaa gochuu dhiisuun akka mirga isaanii ta'etti haalli ittiin lakkaa'an jira. Tarii dhimma kanarratti itti fufnee ni laalla barnoota keenya itti aanutti foon tokko ta'uu jechuun algaa tokko irratti jireenya hundumaa waliin qooddachuu wal quunnamtii saalaallee waliin raawwachuu hanga ta'etti hubachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Qabxiiwwan kana erga kaasnee xumura irratti wanti ati kaaste tokko jira. Yoon akka irraanfachuu ta'e malee yaanni naaf dhufe tokkotu jira. Otoon sirkaan fudhatiin xumura irratti qabxiin ati naa kaaste tokko ammaaf dagadheera. Yoon yaadadhe ittiin deebi'ee guuta. Tole gamee qabxii itti aanutti yoo seennu kaayyoon gaa'ilaa maalinni? Maaliif hundaa'e gaa'illi? Waaqayyo gaa'ila kana maaliidhaaf hundeesse? Isa jedhu irratti otoo dubbannee natti tola. Kaayyoo fi bu'uurri gaa'ilaa maali? Waan jedhu irratti deebisee carraansiif kenna Abrish. Baay'ee gaariidha. Kitaabota barumsa gaa'ilaa barsiisan baay'ee keessattis wantoota wal makanii jiran baay'ee isaanii nan laala. Kaayyoo gaa'ilaa fi eebbi gaa'ilaa wal makamee barumsi gaafa kennamu nan argaa. Wantoota kana gargar baasanii hubachuun gaariidha. Sababiin isaas kaayyoon gaa'ilaa maali? Eebbi gaa'ilaa maali? Kaayyoo yeroo jennu kaayyoo itti Waaqayyo wanna sana hundeessee jechaadha. Yookaan waa'ee gaa'ilaa dubbachaa jirra waan ta'eef wanta guutamuu qabu guutumaa guututti wantoota guutamuu qaban wantoota hirrachuu hin qabne jennee kaafnu isa kaayyoo gaa'ilaa jenna. Eebba gaa'ilaa jechuun immoo akka fedha Waaqayyootti wantoota ta'an akka dirqamaatti miti Waaqayyo biraa fedha isaatiin kan nuu ta'u jechaadha. Eebba gaa'ilaa inni kan nuu qabu. Kanaaf kaayyoo gaa'ilaa gaafa jennu inni jalqabaa kaayyoo gaa'ilaa Waaqayyo itti hundeessee qabxii jalqaba kaasnedha. Gargaartuu uumuudha. Haati Addaam kophaasaa nama guutuu akka hin taane wanti itti hir'ate tokko akka jiru Waaqayyo waan baree fi isa itti hir'ate kana guutuu fi
gargaartuun sii kennaa jedheen. Kanaaf Addaam kan inni guutuu ta'ee gaafa Hewaaniin argatu sila kaafteetta. Namni hir'uu ta'e lamatu walitti dhufee guutuu ta'ee dhaabata. Sababa kanaaf Waaqayyoo lafee cinaachaa isaa keessaa fuudhee Hewaaniin kenneef. Innis immoo edda ishee argatee booda reef ta'ee amma ta'ee maaliif iddoo hir'ina isaatii argateera. Isheen gargaartuu sirriidha isaaf. Al takka haati manaan tokko tokko akkas godhu. Gatii hoogganaa waajjiraa ta'anii yookaan immoo ministeeras ta'uu danda'u, biyya gaggeessaa jiru ta'uu danda'u yookaan immoo hooggansuma wayirra jiraachuu danda'u. Gatii alaa hoogganaa jiraniif abbaa manaa isaanis waan hooggananitti fakkaatu. Kun garuu sirrii miti. Sababiin isaas abbaan manaa mana keessatti hoogganaa. Barcuma isaa kan laateef Waaqayyoon. Divine order. Bakka kuni Waaqayyoomatu duraa duuba isaa kaa'e. Mana sana kan hoogganu mataan mana sana abbaa manaadha jedhe Waaqayyo. Sababa kanaaf abbaan manaa fi haati manaa nu dhaggeeffachaa jiran yoo jiraatanii dhaamsan dhaabuun qaba. Barcuma abbaa manaa keessanii irra teessanii jirtu yoo ta'e, mana sana hoogganaa jirtu yoo ta'e, mataa mana sanaa taatanii jirtu yoo ta'e, ulfinaan barcuma sanarraa bu'aa. Barcumichi abbaa qaba. Waaqayyoo abbaa manaaf kenne mana sanaa mataa akka inni ta'uuf abbaa manaaf kenne. Yoo manni hubannaa gahaan qabu ta'ellee, yoo manni bilchina gahaan qabu ta'ellee gorsuudha gara bilchina sanaatti fiduudha malee barcuma isaarraa fudhachuun Waaqayyo isa hooggansa kana isaafii kenne mormuu isinitti ta'a. Kanaaf haati manaa abbaa manaa isheetiif gargaartuudha. Abbaan manaas immoo hamma lubbuu isaa dabarsee kennutti haadha manaa isaa jaallachuun isaafii mala. Mataan mana sanaas immoo abbaa manaa ta'uu beekuun gaarii. Inni kun kaayyoo gaa'ilaa keessaa isa tokkodha. Inni lammaffaan kaayyoon gaa'ila Waaqayyootti hundeesse foon tokko ta'uudha. Foon tokko ta'uudha. Inni kun foon tokko ta'uun kan inni eeyyamamu boodarrayyuu waa'ee dargaggootaa irratti hin kaafna. Gaa'ila keessatti qofaadha. Gaa'ila keessatti qofaa eeyyamama foon tokko ta'uun. Uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 24 irraa isaan lachanuu foon tokko ni ta'u jedha. Gaafa maali? Gaafa abbaa manaa haadha manaa akka isaan foon tokko ta'anii bira. Foon tokko ta'uun hin jiru taanaan gaa'illi hin jiru. Gaa'illi kan inni jira jedhamu foon tokko ta'uun gaafa jiraatudha. Kanaaf kun immoo eebba Waaqayyo abbaa manaa fi haadha manaa fi kennedha. Akka isaan ittiin enjoy godhaniif, akka isaan ittiin ala ittiin godhatanii fi kana kenneef foon tokko ta'uu. Jecha baay'ee natti tolu tokko macaafa qulqulluu keessaa dubbiseera. Atis dubbisteetta jedheen amanaa. Fakkeenya boqonnaa 5 lakkoofsa 18 hamma 19tti sagaleen Waaqayyo akkas jedhu jira. Burqaan kee eebbifamaa haa ta'u, haadha manaa kee qeerrummaa keetii wajjin gammadii, isheen jaallatamtuu akka borofaa simboo qabeetti akka kurupheetii. Inni kun enjoy akka isaan godhaniif haadha manaa kee ganamaa wajjin gammadeedhaan, haadha manaa kee qeerrummaa wajjin gammadeedhaan. Kanaaf kun kaayyoo Waaqayyo gaa'ila itti hundeesse keessaa isa tokko ta'uu beekuun gaariidha. Inni sadaffaan kaayyoo Waaqayyo gaa'ila itti hundeesse lamman isaanii gidduu kakuun jiraachuu qaba. Wanti walitti isaaniiyyuu jiraachuu qaba. Akkuma Waaqayyo waldaan kiristaanaa fi Kiristoos dhiigaan kakuu walii galan akka gargar hin baaneef kakuu kana Kiristoos hin cabsu. Maaliif jaalala bara baraatiin ishee jaallate waldaa kiristaanaa. Akkuma kana jaalalli abbaa manaa fi haadha manaa gidduu jiru hamma du'aatti kakuu cimaadhaan kan walitti dhufedha waan ta'eef kakuun kun abbaa manaa fi haadha manaa gidduu jiraachuu qaba. Finyoon sadiin fo'amee hin citudha sagalee Waaqayyo waan ta'eef abbaan manaa fi haati manaa gidduu kakuun isaanii kan kakuun dubbii Waaqayyootiin walitti isaan guduunfu achi keessa jira. Sagalee Waaqayyootiin immoo warri tokko ta'anii yoomillee gargar ba'uu hin danda'anii isa kana beekuun gaariidha jechuu barbaadeen kun egaa kaayyoo gaa'ilaati. Asirratti waan dabaltoo jiraate dabaliitii gara eebba gaa'ilaatti yoo ceene gaariidha.
Tole naaf galatoomi Abrishi kaayyoon gaa'ilaa maal akka ta'e bareechitee kaastettaa qabxiiwwan garaagaraa wal gargaaruu wal tumsuu jireenya walirraa qooddachuu akka ta'e sagalee waaqayyoo irraa tuqxellee nuu kaastettaa seera uumamaa boqonnaa lama lakkoofsa 18 jiddu galeessa godhattee gammachuu foonii uumuudhaaf namni waliin akka gammadu waliin akka boqatu qobaa isaa jiraachuun gaarii akka hin taane macaafa qulqulluurraalee sila tuqxeetta namni qobaa rafullee akka mukaa'u namni lama ta'ee gaafa ciisullee akka wal ho'isu akkasumas funyoon dachaa sadiin hidhamellee akka hin cinne kun egaa kan inni ibsu namni lama ta'ee yoo wajjin jiraate lama ta'ee wajjin karaa deeme even yoo lama ta'ee karaa deeme tokko yoo kufe tokko hin kaasa jedha lallaba keessatti kutaa silatti kaasti irratti yeroo tokko tokko namoonni ni gaafatu funyoon dachaa sadiin hidhame hin citu gaafa jedhu maal jechuudha jedhu namoonni gaafa fedhii isaanii raawwachuudhaaf jedhanii dachaan tokko abbaa warraa yoo ta'e lama dubartoota lama namni sadii ta'ee yoo jiraate yookaan namni tokko haadha warraa lama yoo qabaate ittu jireenyi ho'aa baay'ee gaarii ta'a jedhanii akka hin taanetti hiikutu jira. Inni kun akkuma tuusila kaafte tokko dhiira tokkoof dubara tokko walakkaa isaaniitti kakuu fi waaqayyo kan laalchisudha. Inni sadaffaan dachaa sadaffaan jedhu suni kakuu isaan jidduu jiru yookaan waaqayyo irratti hundaa'a sagalee waaqayyo irratti hundaa'a waan ta'eef gaa'illi waaqayyo keessa hin jirre gaa'illi kakuudhaan hin taane gaa'illi karaa deemamaa akkasumaan gaa'ila jedhamee hidhamu hundee cimaa akka hin qabaanne ni yaadatta yoo ta'e loon gaafa innu wadaroo akkasuma si'a lamaan yoo micciirame hiixattee ni kufti irra deebii kan jedhutu jira dachaa sadaffaa irra deebi'ama jechuudha wadaroon sun akka salphaatti hin citu jechuudha. Akkuma kana namni kophaadhuma isaa waliin haasa'e qofaaf lama ta'eeruma yaada isaatiin dhiibamee gara gaa'ilaatti hin seena yoo ta'e gaafa yaadni isaa gargar ba'e gaafa yaada tokko irratti walii galuu dadhabe fiigee achuma keessaa ba'a hin cita jechuudha. Namni waaqa wajjin walii galee kakuudhaan akkaataa dubbii sagalee waaqayyootiin yaada isaanii lamman irratti yaada waaqayyoo ida'atee yaada waaqayyootiin yoo deeme tokko yoo dadhabe tokkotu danda'a lama ta'anii yoo dadhaban immoo waaqayyootu isaan gargaara jechuudha. Kanaaf gaa'ila keessa harki waaqayyoo jiraachuun baay'ee murteessaa fi hedduu barbaachisaa akka ta'e gama kanaan kaasuun baay'ee gaariidha. Itti fuftee kanatti kaafte gammachuu foonii ni jedhu kun jireenya waliin jiraachuu wajjin nyaachuu wajjin dhuguu wajjin rafuu wajjin ka'uu bu'aa bayii jiruuf jireenyaa waliin baachuu akka ta'e akkasumas waliin jiraachuun ni jedhu kanuma keessatti hammatama kaafteettaa eebba gaa'ilaa waan jedhus kaasteettaa sammuutti deebitee dhuftaa. Sila namoonni kaasuudhaaf kanneen ani dagadhe qabxiin ati kaaste namoonni gaa'ila haala hin taanetti hiiku fakkeenyaaf akka si'oolitti hiiku odiitara ofirratti qacaruu akka ta'etti hiiku warreen yaadota akkanaatiin gaa'ila hiikan baay'ee kan si dhibu jireenya firiidemii jiraachuudhaaf gaa'ilatti galuu jechuun hidhamuu jechuudha gaadi'amuu jechuudha warreen jedhan baay'ee gaa'ilaan ala hin jiraatan garuu gaa'ila qulqullaa'aa osoo hin taane jireenya rispoonsibiliitii qabu baqachuu jechuudha. Itti gaafatamummaa baqachuutu kana fida jechuudha. So miira isaanii gaa'illi akka barbaachisu garuu hin beeku keessa galuun garuu hidhamuudha. Warri jedhanii firiidamii baran jechuudha. Iddoo argan oolanii iddoo argan bulanii yookaan immoo abbaa barbaadu guyyaa tokko bashannananii guyyaa gara biraa immoo nama gara biraa wajjin bashannanuu gaafa bare namni gaa'ila keessa gaafa galamee wal to'achuutu jira ilmootu dhufaa mul'ata sheer gochuu baajata sheer gochuu mirga ofiillee faayidaa ofiillee sheer gochuutu jira maaltu na dhibe maaltu na cinqe inni jedhu itti gaafatamummaa baqachuu fi gadhisitti jiraachuu amaleeffachuudha. Bargit akkuma Phaawulos jedhe namni otoo gaa'ilatti galuu baate gaariidha caalatti gooftaadhaaf jiraata jedha. Pirinsipilii sanaan yookaan namni tokko gaa'ilatti namni hundumtuu gaa'ila dhaabbatu namni tokko gaa'ilatti akka hin galle sababni isa godhu keessaa tokko gooftaadhaaf of kennuu gooftaadhaaf adda baafamu. Inni lammataa immoo maayidhaan jandarabaa jedhamu sun uumamaan jandarabaa hiikta afaan oromoo yoo ta'e isa yoo ta'e nama gaa'ila tokko gaa'ila waan gochisiisu tokko jireenya isaa irratti hin jiru yoo ta'e
riizinii qabatamaadha jechuudha. Isa kanaan hundaa'ellee isa kana qabxii kanarratti hundaa'ellee gaa'ila otoo buusanii yookaan oliif gadi akka hin taanetti buusurra qabxiiwwan kanaan otoo ta'e waan tokko hamma tokko fudhatamuu ni danda'a. Garuu itti gaafatamummaa baqachuun itti gaafatamummaa baqatanii gadhiisii jiraachuun immoo fuula waaqayyottis kan nama gaafachiisuu fi yaadaaf akeeka waaqayyo keessaa kan nama baasu ta'uu baruudhaan akka nama tokkootti ba'aa gaa'ila keessa jiru baachuu baay'ee namoonni akkana jedhan karaa biraatiin qabxii tokkoon itti siif dabala. Gaa'ila gaafa jedhamu tsiyoon keessa akka jiraachuu jireenya bara baraatti akka galu biyya duuti hin jirre biyya dullumni hin jirre biyya beelli hin jirre biyya walitti gadduun hin jirre biyya walitti bu'iinsi hin jirre bakka biyyuma baay'ee namatti tolu addunyaa addaa wayii keessa galuudha jedhanii waan yaadanii fi gaafa ilaalcha sanaan dhufanii gaa'ila keessa galanii yaada walii galuu dadhabuu maaneej gochuu dadhabuu yeroo tokko tokko dhimma irratti ati warraaf abbaa warraa walitti bu'uu akka danda'an undermine gochuu yoo walitti bu'an immoo maaneej gochuu dadhabuu itti gaafatamummaa gaa'ila keessa jiru kan ijoollee argachuu ijoollee argatan seeran qabanii kunuunsuu kanii ol fiiganii gadi fiiganii dadhabanii xaaranii fidanii maatii ofii jiraachisuu kanaa fi kanneen kanaa wajjin wal qabatu namni xaaxaa gaa'ilaa yookaan wanta gaa'ila harkisee dhufu kan jedhamu responsibility waan jedhamu wantoonni kun responsibility waan jedhamu namoonni responsibility kan akka positiivity fudhachuu dhabuudhaan akka neegatiivity maaltu na cinqee maaltu na hidhee maaltu si ol keessa na galchee miira jedhu calaqqisiisuu kan jalqaban gaa'illi waan hundumaa of keessaa qaba eebbas of keessaa qaba ulfina of keessaa qaba gammachuu of keessaa qaba boqonnaa of keessaa qaba akkuma kana gaa'ila chaalenjii ni mudata jechuudha. Chaalenjiin alaa jira, chaalenjiin keessaa jira. Fakkeenyaaf chaalenjii keessaa yoo jennu intrinsiik yoo jennee fudhanne yaada walii galuu haadha warraa fi abbaa warraa warra wal fuudhee sana fuulletti gaafa wal laalan miidhagina qofa ilaalanii yookaan immoo waltajjii irratti wal ilaalanii yookaan immoo haadha ishii abbaa ishii obboleessa obboleettii yoon qaama jabinaa tokko ilaaluudhaan sirriitti otoo waliin qoranne amalli abaluu kuni akkamii jedhanii otoo waliin xiinxalle otoo waliin hin baranne barumsa gaa'ilaallee otoo hin baranne gara gaa'ilaatti gaafa dhufanii namni sun akka namni sun eege ta'uu gaafa dhabu yookaan immoo ofiidhuma ofiiti ofii moroduu dadhabuudhaan 50-50dhaan gara tokkotti dhufanii mana tokko gaggeessuu dadhabuudhaan yeroo itti jireenya gaa'ilaa gara hin taanetti hiikasaa gara balleessuutti deemamutu jechuudha. Namni gaa'ilaaf deemu tokko wanti inni baruu qabuu fi wanti murteessan tokko gaa'ila waaqayyoon uumame eebbifamaadha, ulfina qaba. Gaa'illi jireenya gammachuuti malee jireenya gaddaa, jireenya dukkanaa miti. Haa ta'u malee gaa'ila keessa itti gaafatamummaa waan jedhamutu jira. Itti gaafatamummaan kun chaalenjii qabaachuu danda'a. Chaalenjiin gaa'ila keessatti uumamu irratti kadhachuudhaan furama, waliin mari'achuudhaan fudhama, waliin mari'atamee hin furamu yoo ta'e walii baachuudhaan furama malee gaa'ilaa fi definishinii hin taane yookaan hiika hin taane kennuun illee barbaachisaa akka hin taane baruun barbaachisaadha. Gamuma kanaan bu'uurri gaa'ilaa maalinni waan jedhu kaayyoo gaa'ilaa wajjin wal qabsiisnee keenyarra bu'uurri gaa'ilaa sagalee waaqayyooti. Dubbii waaqa jiraataati. Bu'uurri gaa'ilaa miira miti jechuudha. Jedhii miti jechuudha. Oromoon gaafa mammaaku surreen fiigaa hidhatanii fiigaa namarraa bu'a. Jedhii abaluun kun akkasidha yaada namni namaa kenne qofa fudhatanii waan halkan rafanii abjuudhaan namatti dhufte qofa baaqee sana fudhatanii fiiganii yookaan rakkoo nama mudate qofummaan gaafa namatti ulfaate qofummaa keessaa bahuudha fi nama ittoo namaa tolchu qofa argachuu qofa irratti xiyyeeffatanii yookaan immoo abaluun tokko gaa'ila raawwateera hiriyaan koo fuudheera ani eenyu gadi kan hin gaa'ilan dhaabbanne jechuudhaan nama ilaalanii kaayyoo malee qophii malee itti galuudhaan gara gaa'ilaatti seenuu kana otoo hin taane bu'uurri gaa'ilaa sagalee waaqayyoo sirriitti beeku waa'ee gaa'ilaa irratti macaafni qulqulluu maal jedha isa jedhu baruudha. Bu'uurri gaa'ilaa jaalala immoo isa fuulduratti illee itti fufnee kaafna isa fuullee dhaabbatanii ilaalan otoo hin taane gaa'ila isa keessaa maannu jaalala isa keessaa namummaa nama sanaa guutuu jaallachuu ija ishii yookaan ija isaa gurra ishii yookaan gurra isaa funyaan ishii yookaan funyaan isaa akkaataa dhaabbii isaa osoo hin taane guutummaa nama sanaa jechuudha. Paakeejii guutuudhaan jaallachuu yoo qaawwa qabaate qaawwa isaa wajjin yoo hir'ina qabaate hir'ina isaa wajjin yoo jabina qabaate jabina isaa wajjin malee jabina qofa keessaa filatanii jaallachuun iddoo dadhabinaatti nama kuffisa waan ta'eef
bu'uurri gaa'ilaa jaalala. Jaalalli immoo jaalala isa dhugaa isa gadi fagoo sana jechuudha. Akkamitti hiriyaa filannas jedhu irratti gadi fageessinee deebinee waan dubbannuuf jechuudha. Inni biraa bu'uurri gaa'ilaa kakuudha. Kakuu waldaan kiristaanaa namaaf laattu kakuun sun humna guddaa qaba. Kadhanni waldaan kiristaanaa namaaf kadhatu baay'ee humna guddaa qaba. Ani tajaajila koo keessatti wantoonni akka kanaa na mudateera. Namoonni lama wal jaallatanii ana abaluu kana jaalladheera, abaluu kana wajjin gaa'ila dhaabbachuun barbaada. Garuu xaaxaa biraa hin barbaadu jedhanii na bira dhufu. Eeyyee gaa'illi maalummaa gaa'ilaa baruu fedha Waaqayyoo baruu dhugaa fi dhugaadhaan wal jaallachuutu borummoo karaa dheeraa waliin deemuudhaan murteeffachuutu baay'ee murteessaadha malee xaaxaan sargii cidha wajjin wal qabatu iyyuu baay'ee barbaachisaa miti. Kanaaf cidha hin barbaadda yoo ta'e akka waldatti isin barsiisna. Erga isin barsiisnee booddee gorsa barbaachisaa ta'e erga isiniif kennineen booda yeroo isiniif kenninee cidha hin barbaadda yoo ta'e sagantaa bal'aa hin barbaadda yoo ta'e gabaabatti isiniif kadhannee isin eebbisnee kakuu isin galchinee isiniif kadhannee gara mana keessatti isin gaggeessannaan lakki Waaqayyo iyyuu nu jidduu jira akkuma yeroo darbe kaasee Addaamii fi Hewaan eenyutu kakuu galche jaarsa waldaa isa kamtu kakuu galche aniif ishiin wal jaallanneerra hamma dhumaatti waliif amanamne kanaaf piroosesii sana keessa galuu hin barbaadu jedheetu dhaqee ofiidhuma isaatii gaa'ila keessa galee kan nama dhibu ji'a sadii otoo hin guutin bo'aa dhufanii jechuudha. Atillee akkasitti nutti dubbattee nu gorsitee nutu didee kun akkana ta'e jireenyi keenya jedhan amma dhumaatti waliin deemna warri jedhan ji'a sadii otoo hin gahin rakkoon jalqabee irratti hirmaannee maal goonee furuu dadhabne waggaa tokko otoo hin gahin diigame jechuudha. Kana qofa otoo hin taane keeziin kana fakkaatu danuudha jechuudha. So eebbi waldaan kiristaanaa nama eebbiftu kadhannaan gaggeessitoonni waldaa paastoroonni qeessonni kadhatan humna guddaa akka qabu kanallee baruun barbaachisaadha. Booda irrattis itti deebinee dhufnee dhimma kana kaasuu ni dandeenya gara qabxii ittaanuttiin si dabarsaa gara qabxii ittaanutti sotoon si dabarsin garuu eebba gaa'ilaa isa jedhu irratti dubbachuu akka barbaaddu bareera waan ta'eef waan hafe qabxii hafe erga itti kaasteen booda itti fufnee qabxii isa ittaanu waliin kaasna. Tole egaa baay'ee ibsa gaarii nuu kenniteetta baay'ee galatoomii. Inni guddaan rakkoo har'aa gaa'ila keessatti nama mudachaa jiru baay'ee isaa maalirraa madde jennee olaallee akkuma sila dubbannedha. Maanuwaalii gaa'ilaa kana ituu hin beekin itti galu gaa'ilatti. Akkaataa itti fayyadama isaatu hin beekin gaa'ilatti galu. Egaa dubbichi immoo salphaan ta'u. Sababa kanaaf rakkoon baay'een isaa mudateera. Kanaaf barumsa kana barachuu jalqabuun warri barachaa jirtan warra onlaayinii irratti hordofaa jirtan waan guddaa irraa argattu jedhee yaada. Sababiin isaa gaa'ila keessaa gaarummaan jiru maalidha? Maalirraa of eeggachuu qabna? Warri amma gaa'ila isaanii diigan kuni ituu sirriitti hubannaa gahaatiin akka waldaan kiristaanaaf akka sagalee waaqayyoo jedhutti deemaniiru ta'ee wanna chaalenjii isaa mudatus baranii itti galu. Gaarummaa achi keessa jirus eebba achi keessa jirus baranii galu. Sababa kanaaf gaafa isaan mudatu haaraatti hin ta'u. Already odeeffannoo isaa duraan awweer ta'aniiru waan ta'eef chaalenjii sana akkaataa itti furan yaadu malee gara gaa'ila diiguutti hin deemanii. Kana jechuun maanuwaalii gaa'ilaa sana sagalee waaqayyoo sirriitti ituun dubbifatiin gara gaa'ilaatti warra seenanidha badii kanarraa kan isaan argatu. Kanaaf gara eebba gaa'ilaatti haceenu. Eebba gaa'ilaa jechuun egaa wanta waaqayyo ittiin nama eebbisu jechaadha. Wanta waaqayyo namaa kennu jechaadha. Fedha isaatiin wanta isa biraa namaa ta'udha. Kana keessatti qabxii nani kaasu horanii baay'achuun eebba gaa'ilaati. Yeroo baay'ee horanii baay'achuu namoonni kaayyoo gaa'ilaa godhanii kaasu. Horanii baay'achuun eebba gaa'ilaati malee kaayyoo gaa'ilaa yookaan immoo maaliif dubbii kana kaase kaayyoo itti kaaseef qaba. Kaayyoodha jennaan kaayyoon sun galma hin geenye taanaan hin diigama. Kaayyoon isaa galma hin geenye waan ta'eef fakkeenyaaf foon tokko ta'uu jennee kaafneerraa foon tokko ta'uun abbaa manaa fi haadha manaa gidduu hin jiru taanaan gaa'illi sun hin jiru. Foon tokko ta'uudhaan isaan gidduutti kakuun dhaabbata. Kanaaf murteessaadha jechaadha. Dhala argachuu dhiisuun fedha waaqayyoo harka waaqayyoo keessa jira malee
wanta nuun goonu miti. Sagaleen Waaqayyoo faarsaa 127 lakkoofsa 3 irraa ijoolleen kennaa Waaqayyootiidha. Waaqatu namaa kennaa jecha. Kennaa Waaqayyooti dhala godhachuunis bu'aa inni namaaf kennudha jedha. Kanaaf kennaa jechuun yoo inni sii kenne hin fudhattaa, yoo inni si dhawwate immoo kan jaalala kee raawwatte jetteetu jireenya kee itti fuftaa jechaadha. Sababa kanaaf dhala godhachuun eebba Waaqayyo gaa'ela keessatti namaa kennudha malee yoo eebbi kun dhibee gaa'elli sun itti fufa. Sababa kanaaf namoonni baay'een dhala argachuu hin dandeenyeedhanii kan gaa'ela isaanii diigan jiru. Kun dogoggoradha. Kun dogoggoradha. Maaliif eebba kana Waaqayyootu namaa kennaa yeroo barbaadeef akkaataa fedhetti namaa kennaa. Kanaaf eebba Waaqayyo namaa kenne kana harka Waaqayyoo irraa fudhachuudha. Ituu kana baruun gaarii. Inni kan biraan uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 27 irratti waa'ee horanii baay'achuu kana gaafa dubbatu Waaqayyo isaanii horaa baay'adhaas lafa guutaa harka jalas galfadhaa jedhee gaafanni eebbisu argina. Horaa baay'adhaa jedheen Waaqayyo. Egaa horree akka baay'annu Waaqayyo nu eebbiseera eebba kana. Hundumadhaa garuu kan dhala argatu jennee gaafa laallu miti. Kan dhala hin qabnee jiru garuu gaa'elli itti fufa eeyyeetti fufa. Sababiin isaa dhala argachuuf dhala dhabuu irratti kan hundaa'e miti gaa'ellicha. Eebba sana kan kennu Waaqayyoodha waan ta'eef yoo Waaqayyo namaa kenne toleedhanii gammadanii harkaa fudhatu fedha koo miti jennaan immoo kan fedha keef kan jaalala kee haa ta'u jedhaniitu jireenya ofii itti fufu. Egaa as keessatti wantoota baay'eetu ka'a. Namoonni ani dhala hin argadhu taanaan gaa'elli sun dhaabachuu qaba kan jedhan jiru kun dubbii Waaqayyoo wajjin baay'ee wal faallessaa. Warri kaan immoo dhala hammuma bara umurii koo guutummaa isa jedhee mal dhala godhadhaa kan jedhan jiru. Egaa Waaqayyo yeroo itti dhala godhannus uumamumaan nuu kenneera. Yeroo itti dhala hin godhannes jira. Kanaaf hamma ijoollee guddisuu dandeenyu ituu dhala godhannee baay'ee gaarii. Horaa baay'eedhaa jechuun immoo gabaabumatti qophaa makee hortee lafa guutta miti. Lafa guutaan inni sumatu ijoollee godhatee 60-70 godhatee lafa guuta jechuun miti. Waliin horree baay'anna. Inni tokko 2 godhataa, inni tokko 3 godhaa, inni tokko 5 godhataa. Waliin horree lafa guunna malee namuma tokkotu horee lafa guutaa isa jedhu hiika akkasiin qabu waan ta'eef horii lafa guutii fi horaa lafa guutaanii garaagara. Horaani waan wal qabatedha. Baay'ee kan walitti qabatedha. Horii gaafa jedhu garuu nama dhuunfaatti adeema waan ta'eef inni kan biraan immoo namoonni baay'een waa'ee egaa dhala guddisuu danda'anidha kan isaan godhachuu qaban waan ta'eef walirraa fageessanii akkaataa itti guddisuu danda'anitti dhala godhachuu kan qabanii nama tokkotu ijoollee keessanii walirraa fageessaa dhala godhadhaa jennaan biyya keenyattidha. Ani naannoo Baakkoo jedhamtutti barumsaa iskuulii baradhee mandara tokkotti haadha manaa tokko fuudhee dhala godhatee mandara biraa dhaqee immoo biyya tokkotti ammas haadha manaa fuudheetu dhalarraa godhate. Innaa walirraa fageessaa jechuudha haadha manaa walirraa fageessaati dhala godhadhaa isa jedhu sun taane nuuni akkaataa manuu mijateetti nuuni ijoollee guddisuu dandeenya haadha manaa ishee ganamaa ishee qeerrummaarraa ijoollee guddisuu dandeenyu akka nuun godhannuufidha. Inni kan biraan waliin jiraachuudha. Kun eebba Waaqayyo namaa kennudha. Al takka takka haala humnaa ol ta'een namni walirraa fagaatee jiraachuu danda'a. Barumsaan ta'uu danda'a. Haaluma garaagaraatiin namni walirraa fagaachuu danda'a. Kana egaa Waaqayyotu iddoo tokkotti akka isaan jiraataniif fedha isaati. Jaalala isaatis Waaqayyo hin barbaada. Gaa'ilumti akka isaan waliin jiraatanidha. Macaafa qulqulluu keessaa Phexros baay'ee natti tola. Sababiin isaa gaafa Phexrosin ilaalu Phaawulos waa tokko komata ture macaafa isaa keessatti. Akka keefaa haadha manaa keenya fudhannee naannoo dadhabnee jedhee dubbata. Gaafa Phexrosii yaadu konferensiis gaafa deemu haadha manaa isaa fudhatee waan deemu. Lafa deemuun dhumatti haadha manaa isaa fudhatee nama deemudha jedhee yaadanna.
gaafa nama gorsus akkas jedhee gorsa. Phexros duraa boqonnaa 3:7 irratti dhiirota nanaa dubartoota keessanii beekaatii wajjin jiraadhaa. Baraafiiti wajjin jiraadhaa. Kanaaf wal wajjin jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Al takka takka barumsa uumame gaa'illi fagoo balaa guddaa qaba. Balaa guddaa qaba. Sababa kanaaf inni eebba waaqayyo namaa kennu warra kana itu barree gaariidha. Egaa ani gama kanaan kaayyoo gaa'elaaf eebba gaa'elaa asuma irratti xumuraan jira. Egaa kaayyoon keenya inni guddaan waa'ee dargaggootaa irrattidha waan ta'eef hiriyaa gaa'elaa akkamiin filadhu kan jedhutu mata dureetitti fufa waan ta'eef asirratti waan jettu jiraate ati itti dabali. Tole galatoome Abrishi hordoftoota keenyaa kan isin hordofaa jirtan Obdii Miidiyaadha. Mata dureen barnoota keenyaaf marii keenyaa hibboo gaa'elaa kan jedhu kutaa tokkoffaa isaati. Nu hordofaa sagantaan kun dhaloota keenya hedduu akka qaqqabu dhaloonni baratanii qorama akka oolan sheer godhaatii ittiin ga'a. yuutuubii Obdii Miidiyaa sabskiraayib godhaa. Sagantaan kun erga xumurame achirrattis ni feena waan ta'eef galatoomi Abrish wanta baay'ee ajaa'ibsiisaadha kan kaaste. Wanta akka qoosatti ka'u tokkotu ture. Horaa baay'adhaa lafa guutaa kan jedhu kanarratti Waaqayyo lafa guutaa yookaan horaa baay'adhaa jedheera waan ta'eef ijoollee argachuutti of daangessuu hin qabnu. Hammuma dhufe hunda 10, 15, 20, 30, 40 qabaachuu dirqama keenya ilaalcha jedhantu jira. Dhuguma kennaa Waaqayyooti ijoollee kan namaaf kennu Waaqayyoodha. Ijoollee gaafa namaaf kennu Waaqayyo responsibility wajjin guddisuun dirqama maatii sanaati. Ijoolleen dhalatte sun beekumsaan ogummaadhaan akkasumas beekumsa barbaachisaa argachuu barachuu qabdi, nyaachuu dhuguu qabdi, uffachuu qabdi. Dhalli tokko yookaan daa'imni tokko guddachuu fi wanti bu'uuraa barbaachisu hanga of dandeessee jireenya mataa isheetii eegaltutti abbaa fi haadharraadha kan eegamu. Isa kana horaa baay'adhaa jedhe malee horii baay'adhuu atumti qofti hewaan irraa biyya lafaa kana guuti hin jenne. Addaamii fi hewaan ijoollee argachuu qaban argataniiru. Sana booddee ijoolleen Abrahaamis ijoolleen Addaamii fi hewaanis ijoollee argachuu qaban argataniiru darbaa dhufe. Nus immoo amma Waaqayyo nuuf kenne amma nuti guddisuudhaaf dinagdeen keenya danda'uuf nuuf eeyyame ni qabaanna malee karaadhuma keenya qofaan lafa guunnaa jechuu miti jechuudha. Akkuma atamma jette waa'ee walirraa fageessanii ijoollee argachuu fi maatii argachuu jedhu kanarratti haala namni biyyaa biyyatti bakkaa bakkatti haadha warraa walirraa fageessanii qabaachuudhaan iddoodhaa gara iddootti ijoollee argachuudhaan bakka sanatti ijoolleen akka baay'atu mandara sanatti ijoolleen akka baay'atutti yaadan illee jira. Kunneen kun yaadota fooyya'uudhaa qabanii waan jedhuun kaasuu barbaada. Eebbi gaa'ilaa gaa baay'eedha. Gaa'ila keessa eebba guddaatu jira. Gaa'illi sodaatamuu hin qabu. Kan sodaatamuu qabu Waaqayyoodha. Waaqayyoon sodaannee akka Waaqayyootti toluu fi akka namoota biraa fakkeenya ta'u nuuf immoo eebba akka ta'utti gaa'ila keenya gaggeessuudhaaf murteeffachuu danda'uu qabna. Kanarraan kan hafe gaa'ila akka tabba guddaa tokkotti lakkaa'uudhaan irraa baqachuun baay'ee gaarii miti. Otoo miira qabnu, otoo fedhii qabnu dhiirri tokko shamarree tokko wajjin gaafa ta'u miira gammachuutu itti dhaga'ama yookaan fedhii barbaacha wal quunnamtiin saalaa qaama isaa keessatti itti dhaga'ama yoo ta'e shamarreen tokko dhiira tokko wajjin gaafa taatu miirri itti dhaga'ama fedhiin wal quunnamtii saalaa shamarree tokko keessatti sirriitti dhaga'ama yoo ta'e gara gaa'ilaatti deemuudhaan gaa'ila qulqullaa fi fakkeenya gaarii ta'u dhaabbatanii fedhii karaa salee akka sagalee Waaqayyoo fi akka dubbii Waaqayyoo eeyyamutti jireenya waliinii jiraachuudhaan waliin wal quunnamtii saalaa gaggeessaa jiraachuun fedhiif jaalala Waaqayyooti. Garuu miirri nama sanaa otoo keessa jiru gaa'ila keessa galuun akka cinqii wayii akka rakkoo wayiitti fudhatanii baqatanii garuu fedhii isaanii fi miira isaaniif karaa biraatiin alatti
deebii laachuun cubbuu akka ta'e yaada waaqayyoo keessaallee akka nama kuffisu kaayyoo waaqayyoo keessaallee akka nama baasu baruun baay'ee barbaachisaadha. So kan nama dhibu wanti nuti baruu qabnu qabxii itti aanu irratti waan tokko ni kaasna. Haa ta'u malee wanti nuti baruu qabnu waa'ee gaa'ilaa gaafa yaadnu eebba gaa'ilaa nu kaasteetta waan ta'eef Abrish waaqayyo gaafa Addaamii fi Hewaan uumu waan Addaamii fi Hewaaniif barbaachisu kaa'eefiira. Erga isaanii fi waan isaaniif barbaachisu kaa'ees jireenyuma waliin jiraataniin immoo eebba itti aanutti akka darban fedha waaqayyoo ture. Akkuma kana dhalli namaa kaleessa namni tokko gaafa qobaa jiraatu fi gaafa walitti dhufu jireenyi isaa tokko hin ta'u. Gaa'iloo kan hundeesse waaqayyo waan ta'eef gaa'ila keessatti waaqayyo argamuu ni jaallata. Fudhadhu akkuma sila dubbataa turre dhaabbanni jalqaba hundaa'e kakuu moofaa keessatti gaa'ila jenneerra. Kakuu haaraa keessattis gooftaan Yesuus Kiristoos tajaajila isaa jalqaba kan inni eegale mana gaa'ilaatti. Bakka biraatti miti jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2:1 kaasnee jalqaba tajaajila isaa gaafa jalqabu Qaanaa Galiilatti dinqii hojjechuudhaan. Dinqiin kunis kan hojjetame gaa'ila irratti. Gaa'ila irratti maal hojjete? Waan jaraa dhume waan jarri dhaban isaaniif kennuudhaan qaawwa isaanii duuchuudhaan hir'uu isaanii duuchuudhaan eebba isaan irratti roobsuudhaan eebbayyuu eebba addaa lafa daadhii wayinii dhumetti daadhii wayinii caalu akka hojjetamu gochuudhaan gooftaan Yesuus dinqii hojjete jechuudha. Kana jechuun maa inni kaleessas gaa'illi eebba qaba. Waaqayyo gaa'ilaaf xiyyeeffannoo kennaa ture. Kakuu haarattis gooftaan Yesuus Kiristoos waan hunda dura tajaajila dura gaa'ila irratti mana gaa'ilaatti waan dinqii kan hojjete. Egaa obboloota koo gaa'ila dhaabbachuudhaaf yeroon keessan ga'ee fedhii otoo qabdanuu barbaacha otoo qabdanuu haala tokko tokkoon hin danqitu yoo ta'e waaqayyo gaa'ila keessatti eebba hin gadhiisa. Gaa'illi mataan isaa eebba harkisee fida. Eebbi gaa'illi harkisee fidu eebba danuudha. Eebbi gaa'illi harkisee fidu gaa'ila wajjin dinagdeen harkifamee dhufa. Gaa'ila wajjin nagaan, gaa'ila wajjin gammachuun, gaa'ila wajjin ilmoon ilaa akkuma sila obboleessi kan koo dubbate gaa'ila tokkoo fi ulaagaan ilmoo argachuu miti. Garuu waaqayyo ilmoo godhee ilmoo eebba godhee namaaf kenna. Yoo waaqayyo ilmoo namaaf hin kennine immoo wanti inni ittiin nama eebbisutu jira. Har'a namoonni tokko tokko ilmoo waan hin arganneef jedhanii isa walii kan sana yaada waaqayyoo cabsanii deemudha. Isa kana irratti gara fuulduraatti deebineetu dhufna. Rakkoo gaa'ilaa yookaan gaa'illi akka diigamu maaltu sababa ta'a? Namoonni akka sababaatti maal kaasu waan jedhu irratti deebinee dubbanna jechuudha. Haa ta'u malee eebba waaqayyo gaa'ila keessatti namaaf kennu keessaa tokko ilmoodha jechuudha. Gaa'illi mataan isaa eebba fida jechuudha. Jireenya keenya irratti wanti nuti dhugaa baanu danuutu jira. Wanti dhugaa baanu. Kanaaf gaa'ila dhaabbachuuf umuriin keessan ga'ee saayikooloojikaalii qophii ga'aa gootanii fedhii isaa qabaattanii yeroon isaa ta'e yoo ta'e haala naannoo keessanii ilaaltanii sodaattanii gaa'ila irraa of ittiftanii qormaata biraaf saaxilamuu danda'uu hin qabdan jechuudha. So waaqayyoon kadhattanii nama waaqayyo isiniif kenne wajjin waan qabdaniif sadarkaa irra jirtan irraa yoo kaatan waliin guddatu. Gaa'illi dhaabbata yookaan gamoo ijaaramee xumuramee itti galamuu miti jechuudha. Gaa'illi gamoo ijaaramee xumuramee itti galamuu miti. Gaa'illi bu'uura gaarii gamoodhaaf gamoo guddaa tokko ijaaruudhaaf jalqaba bu'uuratu barbaachisa miti. Bu'uura gaarii kaa'anii bu'uura gaarii irratti jalqabanii waliin immoo ijaaranii kan ittiin xumuranidha malee ishiin xumurtee kootti jettee kan itti galtu inni xumuree kootti jedhee kan itti galchu otoo hin taane bu'uura gaarii kaa'anii bu'uura gaariirraa yoo ka'an waliin ijaaraa kana jechuun beekumsa guutuu argatanii qabeenya ga'aa qabaatanii mana jireenyaa qabaatanii konkolaataa qabaatanii PhD baratanii piroofeesara ta'anii kan itti galan otoo hin taane bu'uura sagalee waaqayyoo irratti hundaa'anii jaalala irratti hundaa'anii waliigaltee qabaatanii fedhii qabaatanii kaka'umsa qabaatanii waaqayyoon waliif isaan kenneera yoo ta'e waliin barachuu danda'u. Gaa'ila dhaabbatanii waliin sooromuu danda'u, waliin konkolaataa bitachuu danda'u. Yoo konkolaataa hin qabaanne waaqayyo nagaa isaanii kenneenna miila isaaniitiin waliin wokii nyaataa waliin miilan socho'anii jiraachuu ni danda'u. Gaa'ilaaf bu'uurri qabeenya otoo hin taane sadarkaa barnootaa otoo hin taane fedha waaqayyoof akka sagalee waaqayyoof jaalala irratti hundaa'u akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. Akka fedha waaqayyootti gaa'ilatti galtaniitu taanan jaalala irratti hundooftanii gaa'ilatti galtaniitu taanan. Akkasumas hanga dhumaatti waliin deemuudhaaf murteeffattaniitu taanan kan waaqayyo walii isin kenne simattanii
gaa'ilatti galtanii tutaanan guyyaa gaa'ilatti galtanii kaasee eebbi gadhiifamu jira. Waaqayyo gaa'ilaaf jedhee eebbin hooldi godhee harka isaa keessaa qabu jira. Beektu wanti waaqayyo akkuma waliigalaatti amantoota eebbise jira. Gaa'ilaaf jedhee garuu eebbi waaqayyo harka isaa keessaa qabu jira. Gaafa namni gaa'ilatti galu hoodu jedhee kan itti gadhiisu jechuudha. Isa kana baruun baay'ee barbaachisaadha. Kunis bu'uura sagalee waaqayyootiin gara gaa'ilaatti yoo deemne waaqayyo eebba addaa namarratti roobsaa waan jedhu dabaleen kaasaa qabxii itti aanutti yoo ceenu abrishi dargaggeessi tokko yookaan shamarreen tokko gara gaa'ilaatti otoo hin galin haal dureewwan xiyyeeffannootti kennuudhaan ilaaluu qaban maali? Waan jedhu irratti itti fufnee haa dubbannume. Shamarreen tokko dargaggeessi tokko waa'ee gaa'ilaa yaaduutti otoo hin dhufin yookaan kaadhimmaa qabaachuutti otoo hin dhufin haal duree maaliidha kan guuttachuu qaban? Maal konfirmi gochuu qabu? Maal adda baafachuu qabu? Baay'ee gaariidha. Mul'ataamanii? Sagaleen kun dhaga'ama? Baay'ee gaariidha. Maal guuttachuu qabu isa jedhu irratti waa xinnootuun dubbadhe bareedaadha. Hiriyaa gaa'ilaa gaa dhiifama asirratti kallattii maateriyaalitiin otoo hin taane haal dureewwan bu'uura ta'an irratti malee kallattii maateriyaalii wajjin wal qabatu miti. Yaa gama dargaggootaaf fayyadu irrattidha kan nuti dubbannu. Egaa namni gaa'ilatti tun seeniin dura wantoota baay'ee of eeggachuu qabu baay'ee qaba yookaan immoo qabxiilee irratti xiyyeeffachuu qabu qaba. Qabxiileen kun maalidha jenneetu ilaalle baay'ee bareedaadha. Qabxiin inni jalqabaa qajeelfama waaqayyoo biraa fudhachuudha. Qajeelfama waaqayyoo irraa fudhachuu jechuun akka sagalee waaqayyootti gaggeeffamuu jechaadha. Waaqayyoo qajeelfama kan inni kennu sagalee isaati. Karaa sagalee isaa nu qajeelcha. Karaa sagalee isaa waan sirrii ta'ee nu agarsiisa. Namoonni baay'een gaa'ilatti galuudhaaf wantoota garaagaraa fayyadamu. Waaqayyoo karaa garaagaraa namatti dubbachuu danda'a. Karaa raajummaa dubbachuu danda'a. Karaa abjuu dubbachuu danda'a. Mul'ata namatti agarsiisee kallattii garaagaraatiin ta'uu danda'a. Akka sagalee waaqayyootti qajeelfamuu jechuun abjuun isa ta'u, mul'anni isa ta'u, wanti hundumtuu kan inni qajeelfamu, kan inni tooratti galu akka sagalee waaqayyootti. Maaliif wanti hundumtuu qoramee kan inni ilaalamu sagalee waaqayyootiin waan ta'eefidha. Al takka takka immoo namoonni asirratti tun dubbadhe gaariidha. Gaa'ilatti galuudhaaf wantoota murteessoo ta'an akka sagalee waaqayyootti ilaaluu dhiisaniitu jechoota ergaa barbaachuu irratti xiyyeeffatu gaa'ila keessa galuudhaaf. Ergaan maallaan jedhe yookaan immoo karaa raajii maal jedhamte isa jedhu dhaggeeffachuudhaaf ariifatu. Sababa namoonni yaada isaanii wanta kanatti qabsiisaniif immoo dogoggorri baay'een ergaan sobaa baay'een gama gaa'ilaa kanarraa garmalee gaafa socho'anii argina. Fakkeenyuma tokko tuun sii kaasee baay'ee natti tola. Hiriyaa lamaantu wal jaallatanii gara gaa'ilaatti galuu barbaadan. Isheen shamarranii akkas jette. Yoo waaqayyo nutti dubbate malee gaa'ilatti hin seennu jette. Yoo waaqayyo nutti dubbate isheen jettu akka sagalee waaqayyootti odoo hin taane raajiin tokko dhufee fedha kooti yoo inni nuun jedhe malee ani gaa'ila kanatti galuu hin barbaadu jette. Kana jechuu ishee gaafa argu raajii waamee fi nuu kadhadhu kun fedha waaqayyooti moo fedha waaqayyoo miti walii isaa baruu barbaanneetu nuu kadhadhu jedheen. Tole jedhee raajichi guyyaa beellamame sana hin hafee ammas isheen fedhi ishee isumarra jira waan ta'eef lammaffaa hin beellamanii guyyaa lammaffaas hin hafee dargaggeessi kun immoo mucayyoo kana baay'ee jaallateera gaa'ilatti seenuu barbaadeera. Fedhii ishee guutuudhaaf jedheetu wanta dogoggoraa tokko raawwate. Anaaf siituu kadhanne waaqayyo nutti hin dubbatu jedhee.
nutti dubbataa jetteen. Bakka mee hin kadhannaa waaqayyoon hin jilgeenfannee waaqayyoon kadhannaa jedhee hin jilgeenfatanii sana booda jedhe akkuma nama waaqayyoo irraa dhaga'aa jiru tokkotti of fakkeessuu jalqabe. Maaliif fedha ishee guutuudhaaf jechadha. Karaa dhuftanirraa deebitaniin galiinaa jettee ishi fudhadhuu galiinaan jettee ishi galanni siif haa ta'u jedhee kadhannaa isaa ameen jedhee xumure. Sana booda maal isin jedhe waaqayyo jennaani karaa dhuftanirra deebitaniin galiinaa fudhadhuu galiinaan jedhe. Isheenis ergichuma barbaaddi turte waan ta'eef ergaan suni karaa dogoggoraatiin gara nama kanaa dhufe jechaadha. Nuun kan nuuni wantoota garaagaraa ilaaluu qabnu akka sagalee waaqayyootti malee ergaa raajii dhufu irratti gaa'ela keenya hundeessuun yeroo baay'ee wantoota soba ta'anii fi nama saaxiluu wantoota danda'an baay'ee jiru karaa ergaa kana soba baay'ee darban argeera waan ta'eef dhaloonni akka inni of eeggatu barbaada. Gidduuma kana yoo xinnaate nama 5 ol hiriyyummaan isaanii kan diigame sababii ergaa dhufeeni gaa'ela namoota baay'ee kan diigame sababii ergaa dhufeeni. Kanaaf wanta kanarra baay'ee dhaloonni akka of eeggatuu fi ituu dhaamsa dabarsinee baay'ee natti tola. Yeroo tokko waan na mudate tokko tun ammas sitti mee gaariidha. Maal jedhaa hiriyyaa lamaan wal jaallatan gidduutti galee fedha koo miti gaa'elli dhaabbachuudhaaf jettu kuni hin diigamaa jedheetu ergaatti hima. Yeroon ergaa kanatti himu abdii kutatte baay'ee naate sababiin isaa maaliif naate tokkoffaa waaqayyoon baay'ee sodaatti. Waaqayyo waan fedha koo miti yoo jedhee wanta fedha isaan taanetti yoo hin gale namni miidhamaa laataa isa jedhu waan sammuu ishee yaaduu fi hin sodaatte. Inni lammaffaan immoo hiriyyaa jaallattu sana dhabuunis du'a lammaffaatti ta'e. Naa dhuftee wangeelaawwii rakkina guddaa keessa hin jiraa. Hiriyyaa koo dhabuun anaaf du'adha. Wanta waaqayyo naan jedhe irra ce'anii immoo gocha kana raawwachuunis anaaf du'adha. Maal naa wayyaa naan jette. Naa rakkoon qabu egaa less evil principle kan jedhamu jira. Baay'ee gadheerraa gadhee filachuu. Inni baay'ee gadhee ta'e jecha waaqayyo irra tarkaanfatanii deemuudha. Garuu ani kan hin mirkaneeffachuu barbaade dhuguma waaqayyo sitti dubbateeraayi. Ergichi waaqayyo biraatii hin jedheen. Dinqii gurguddaati ittiin hojjetamaa seexana baasaa ture akkas godhee akkas jettee nama waaqayyo ta'uusaaf justify naa gochuu barbaadde wantoota garaagaraa. Bakka gaariidha biirootti waamee hiriyyaa ishees biirootti waamee ishees biirootti waamee bilbiluun jalqabe. Bilbilee raajii isaanii kadhate sanarratti bilbile. Obboleessa koo abaluu fi lamaan isaanii gaa'elatti seenuudhaaf jedhu maqaan isaanii abaluu jedhama. Waaqayyoon irratti hin kadhattaa fi jedheen eeyyeenan kadhadhaaf daqiiqaa 30 booda naa bilbilaa. Daqiiqaa 30 booda laawudii irra kaa'een lamaanuma isaanii kaa'een bilbileef. Gaafan bilbilu fedha kooti jedha waaqayyo rakkoon xinnoon tokko karaa ishee jirti irran sin dabarsa siniin jedha jedheetu ergaa dabarse. Torbee tokko dura fedha koo miti hin diigama siin jedha jedheen. Amma immoo fedha kooti siin jedha waaqayyo jedhee immoo ergaa isa lammaffaa. Namoonni sun isaanumadha. Garuu namichi ergaa sana dubbatus namuma sanadha. Garuu bakka garaagaraa taa'eetu. Isa namma siin jedhu kana jimmaarra taa'eetu ergaa kana dubbata. Isa kaan immoo naqamteerra taa'ee dubbata. Maal siin jechuun barbaade namoota lamaan kanaan akkasitti hin jedhe. Isati fedha koo teettees hin fudhannu, isati fedha koo miti teettees hin fudhannu, waaqayyo hubannaa siif kennu jedheen namoota kana waaqayyo biraa akka hin taane ergaa sobaa akka ta'e mirkaneessee fi har'aa gaa'ela dhaabbatanii ijoollee lama godhatanii wajjin jiraachaa jiru. Kanaaf akka sagalee waaqayyootti akka qajeelfama sagalee waaqayyootti deemuun gaariidha. Ergaan kamiyyuu haa dhufu, abjuun kamiyyuu haa dhufu, mul'anni kamiyyuu haa dhufu akka sagalee waaqayyootti qorree ilaallee inni kan waaqayyoo isa kamidha jennee keessaa fudhachuun dogoggorarraa dhaloota kana hin oolshaa kan jedhu qabxii koosa jalqabaati. Okay. Yaa isa tokko xumureera. Yaa. Asirratti
Qabxiin amma ati nuuf kaasaa jirtu qabxii baay'ee murteessaadha. Itti fufnees tooppikii keenya itti aanu tarii har'a kavar waan goonu natti hin fakkaatu tooppikii lama hin bulfanna jedhee yaada. Qabxiiwwan kanaan wal qabatu hiriyaa gaa'ilaa akkamittan filadha kan jedhuu fi yeroo hiriyaa gaa'ilaa filannu wantoota of eeggachuu qabnu murteessoo jedhan keessatti seenaa baay'ee mudannoo baay'ee kanaan wal fakkaatu baay'ee ni kaafna amantaa jedhuun qaba. Baay'een kolfaa ture waa'ee ergaa irratti ni kaasna kana booddee wantoota of eeggachuu qabnu ispeeshaalii waa'ee ergaa ani sii du'ee sii maraachuufan jira. Abjuudhaniin argee suman laalaa bula suman laalan oolaa waliin masoobii tokkorraa nyaannee otoo harka wal qabannee deemnu akkana ta'ee sana ta'ee ukkubii nyaatame yookaan diraamaa barrirraan darbe ammallee yeroon isaa hin darbine rakkoon akka kanaa jira. Waaqayyoon dubbatu hin jennu garuu rakkoo danuutu jira feekii danuutu jira toora kanaan nama jaallatan tokko nama barbaadan tokko karaa noormaal ta'e yoo deeman amansiisuu kan hin dandeenye qaawwa haphii nama sanaa barbaadanii karaa namni ispeeshaalii nama gooftaa dhaga'u gooftaa sodaatu yoo ta'e karaa maqaa waaqayyootiin itti deemuun chaalenjii guddaa uumutu jira. Kanarratti waan kolfu tokkotu jira. Seenaan kun iddoo tokko qofatti otoo hin taane iddoo garaagaraatti raawwateera. Dargaggeessa tokkotu intala tokko jaallata. Baay'ee jaallata. Kan inni jaallatu immoo haala irratti hundaa'ee otoo hin taane jaalala gadi fagoo miti. Otoo jaalala gadi fagoo isa dhugaa ta'e carraa kennee yeroo kennee obsee jaalalumaan itti deema. Miirumaan jaallata. Haa ta'u malee ishiidhaaf gaaffii dhiyeessinaan fudhachuufii didde kaayyoon qaba jettee sagantaan qabattee diddee. Sana booddee ofiidhuma isaatii akkuma tamma jette ergaa itti himachuudhaaf yaalee sanas ni didde. Asumaan gaafa tokko hiriyaasaa fudhatee waaldaa dhaqe waaldaa ishiin dhaqxu dhokatee isheen immoo hiriyaasaa wajjin ni beekti hiriyaansaa nama akkamii akka ta'e. Nama informaalitti ergee hiriyaa sanas fudhachuuf hin dandeenye. So waaldaa dhaqeetu ilaa namni karaa hiriyaa isaatiin ilaa mucaan koo tokko namni akkanaa bifti isaa akkana hojjaan isaa akkana malli isaa akkana gaafa akkasii gaa'ilaaf si gaafate ati immoo hin diddee karaa garbichuma koo sanaatiinis anis itti dubbadhee jennaan isas deebitee diddee. Amma irra deebee tanan sitti himaa ilaa garbicha koo yoo diddee ilkaan haadha keetiin sirraa cabsaa of eeggadhu ittiin jedha jechuudha. Mucaan gubaa'ee keessaa kaatee waan hojjetame waan beektuuf achuma ol kaatee ilkaanumti kee haa cabu malee ittiin heeruun jettee baatee deemtedha. Amma kana rakkoo hamma kana ga'utu jira. Waaqayyoon dubbata gaaf jennu of eeggachuu miirri keenya waan nuun jedhu qaba. Seexanni waan jedhu qaba. Namnis fedhii isaa keessa waan barbaadu argachuudhaaf waan godhu qaba waan ta'eef toora kanarratti gaafa dhimma gaa'ilaa yaannu wanti nuti of eeggachuu qabnu keessaa inni guddaan isa kana jechuudha. Kan dubbatu nama qofa miti waaqa qofa miti seexanni illee waan dubbatu qabdi yaada garaa namaa keessaa buutee. Siluma mudannoon tokkos jira guyyaa tokko dargaggeessi tokko shamarree tokko baay'ee jaallata. Karaa ittiin gaafatuu fi karaa ittiin harka ofii keessa galfatu ni barbaada ture garuu karaa hin arganne. Gaafa tokko intalli inni jaallatu kuni seexanaan qabamte jechuudha. Hafuura hamaatiin qabamtee namni itti garagaleetu keessaa baasuudhaaf cinqama. Kunis ni fata, sunis ni fata, hundumtuu ni fata keessaa baasuudhaaf. Inni garuu garaasaa keessatti intalettii kana hin jaallata jechuudha. Hafuurri hamaan achi keessa intala keessaa iyyuu garuu haadha warraa kooti anatu fuudha. Ishiin kan kooti hin bo'u gadhiisee hin deemu jetteetu keessaa iyyiti seexanni. Yeroo ishiin haadha warraa kooti ani irraan deemu garuu gurbaan fuulatu gurraacha keessi isaan cinqama ina haara wayi mataa ofirraa cira bakka nagaan qabu. Asumaan haaretu dhaqee keessaa ifatee keessaa baasuudhaaf dhaqee baay'ee keessaa yeroo ittiin jedhu kottu gaan nyaatta ana keessaa baaftee ofii keetii fuudhuudhaaf miti jetteen seexanni jechuudha. Ana keessaa baaftee ofii keetii fuudhuuf miira isaa hubatte jechuudha yaada isaa hubatte jechuudha. Innaa otoo yeroo sana eeyyee bakka sin jaalladha jedhee akkuma kana seexanii namarraan haasa'uu ni dandeessi. Mudannoo baay'ee ajaa'ibsiisaa danuutu jira. Bara haayiskuulii barannu haala ittiin seexana kaadhimmaa himsiisaa turantu ture hiriyoonni kan koo
abaluun eenyu jaallatee, abaluun eenyu jaallattee, abaluuf abaluu wajjin maal hojjetanii waan baay'ee dubbataa turte jechuudha. Kan si dhibu hafuurri hamaan sun seexanni namoota sana keessaa iyyaa turte suni dhuguma iccitii danuu dubbataa turte. Abaluuf abaluu waliif kaadhimmaa, abaluuf abaluu waliin akkas ta'anii. Riyaalitiin isaa gaafa qoratamu wanti sun dhugaadha jechuudha. Kanarraa maal fudhachuu dandeenya? Yeroo tokko maqaa Waaqayyoo da'oo godhatee seexanni waan xiqqoo dhugaa fakkaatu tokko bira qabee soba baay'ee nutti dubbatee nu dogoggorsiisuu danda'a jechuudha. Ilaa seexanni dhugaan dubbatu. Seexanni waan garaa namaa keessa jiru hunda hin beeku, aboo sanaa hin qabu. Garuu dhugaa xixiqqoo tokko fudhachuudhaan haala qabatamaa nuti sirriidha. Eeyyee dhugaadha jennee akka fudhannu waan nu amansiisuu danda'u xiqqoo dura qabee waan yaada Waaqayyoo hin taane nama keessaan goree akka dubbatu baruu danda'uu qaba. Amma isaa otoo nama keessaa iyyituu akkasitti dubbatte kan isin hin jedhu isa kanallee otoo iyyituu dubbatte beekna kun seexanatu dubbata jenna. Garuu otoo hin iyyisiisin haleluuyaa Yesuus gooftaadha kan akka Waaqayyoo hin jiru jechaa bishaan dhugaa akka tajaajilaa tokkotti hafuurri hamaan nama sana keessaan darbee dubbachuu akka danda'u. Karaarraa nama kaachisuu akka danda'u. Kanammoo sagalee Waaqayyoo keessaayyuu ni dubbanna. Hafuurri hamaan bahee raajota baay'ee dogoggorsiisaa akka turellee sagaleen Waaqayyoo dubbataa akka ture. Namni miira isaa keessaa fuudhee akka dubbachuu danda'u illee baruudhaan Waaqayyoos immoo dubbachuu akka danda'u baruudhaan yeroo baay'ee kaadhimummaa qabaachuudhaaf gara gaa'ilaatti dhufuudhaaf raajii irratti hundaa'uun baay'ee barbaachisaa miti. Appitaayitariidhuma kennaa irra malee dhimma kanarratti bal'inaan ni deebina. Gara yaada keenya goolabuutti yeroo dhufnu shamarreen tokkoo fi dargaggeessi tokko gara gaa'ilaatti galuuf haaldureewwan ilaaluu qabu maali isa jedhu akkuma tunu kaafte. Inni tokkoffaani physically you have to mature. Maturitiin baay'ee barbaachisa. Namni tokko gaa'ila dhaabbachuu fi qaaman gahaa ta'uu danda'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf daa'imni waggaa 9 tokko shamarreen yookaan dargaggeessu mucaa waggaa 9 tokko gaa'ila nan dhaabbadha yoo jedhe hin ta'u. Waggaa 11tti, waggaa 12tti, 13tti hin ta'u jechuudha. Qaaman ga'umsa qabaachuu, qaaman milchaatina qabaachuu, sadarkaa gaa'ilaaf nama ga'u, umurii gaa'ilaaf nama ga'u, fiizikaalii gaa'ilaaf nama ga'u irra ga'u akka biyya keenyatti waggaa 18 ol akka namni tokko gaa'ila dhaabbachuu of danda'ullee akka danda'u yookaan namni tokko mirga ofii isaatiin murteeffachuu kan danda'u daa'imni tokko of dandeessee murteeffachuu kan dandeessu waggaa 18 oli sanaa gaditti harka maatiidha kan jiranii. Biyaansi waggaa 18tti jechuu baannellee waggaa 20 haa ta'u 25 haa ta'u qofa fiizikaalii gaa'ilaaf ga'uu danda'uu qabu. Kana gochuu danda'u malee ganaan waggaa 11tti ganaan waggaa 12tti waa'ee gaa'ilaa yaaduun miidhaa guddaa fida jechuudha. Yaadatu hatamaa hin barata yoo ta'e barumsa irratti saayikooloojikaalii karaa hedduun ikoonoomikaalii miidhamuutu jira. Umurii malee kaadhimmaa qabaachuu keessa galuun rakkoo kana akka fidu isa kanarratti of eeggachuun barbaachisaa. Akkasumas meentaalii maachuur ta'uu sammuun namaa bilchaachuu maal akkamitti sagalee waaqayyootiin bilchaachuu gaafa jennu macaafa qulqulluu hunda beeku waa'ee gaa'ilaa hunda beeku jechuu miti. Namni gaa'ilatti deemuyyuu miti barsiisaan gaa'ilaa tokkooyyuu waa'ee gaa'ilaa parsantii 100 beekee hin fixu. Haa ta'u malee waan bu'uuraa fi murteessaa sila dubbataa ture. Gaa'illi waaqayyoon kan dhaabbate ta'uu, gaa'illi dhiira tokkoof dubara tokko jidduutti kan hundaa'u ta'uu, gaa'illi jaalala irratti kan hundaa'u ta'uu. Gaa'ila jechuun gaa'ila namni gaa'ila dhaabbatu dhiirriif dubarri waliin gaa'ila gaaf dhaabbatan abbaa isaanii fi haadha isaanii akka dhiisan walitti akka maxxaniin foon tokko akka ta'an. Baakaappii yookaan haadha faas abbaa isaanii fudhatanii gaa'ilatti seenullee akka hin dandeenye. Baay'isee har'a gaa'ilaaf rakkoo guddaan haatiif abbaan riimootiidhaan kontirool gochuu iddootti yaalantu jira. Waliin gaa'ila maatiin abbaa warraa riimootiidhaan abbaa warraa kontirool godha. Dhimma mana abbaa warraatti maatii abbaa warraatu murteessa. Akkasumas mana bahaniiru haati warraaf abbaa warraa wal fuudhaniiru maatii haadha warraatu achi taa'ee riimootiidhaan kontirool godha. Haati warraan abbaa warraasaa wajjin kominikeeti jaalalaan marii haasaa taphachuu qoosuu qooda waliin yeroo fudhachuu maatii ishii wajjin abbaa yookaan haadha obboleessa yookaan obboleettii wajjin nyaachuu wajjin dhuguu wajjin taphachuu wajjin qoosuutu itti tola. Ammallee harki isaanii hiixatee gaa'ila isaanii amma du'aa algatti seena jechuudha. Gaa'ila akka kanaatti hin fufu ni diigama dhiisuu kan jedhu kanallee kan hammatu jechuudha maatii
wal jaallachuu wal kabajuu waliin haasa'uun akka jiru otoo ta'ee jiru dhimma gaa'ilaa keessa maatiin ammallee akka daa'imummaa duriitti akka keessa galfachuullee akka hin qabne waa'ee gaa'ilaa eenyuun mariisisuu eenyu wajjin dubbachuun akka barbaachisu beekuu isin hafuuran illee bilchaatina qabaachuu sagalee waaqayyoo irratti illee bilchaatina qabaachuu saayikooloojikaal illee bilchaatina chaalenjii gaa'ila keessatti nama mudatu baachuudhaaf gateettii bal'aa qabaachuu rakkoo gaa'ila keessatti nama mudatu baachuudhaaf waliigaltee dhabuun gaa'ila keessatti nama mudatu ogummaa bilchina ittiin furuu danda'u illee qabaachuudhaaf konfidensii itti dhaga'amuu danda'uu qaba. Malee itoo ittiin qophaa'in mana baachuu nan danda'a mana gaggeessuu nan danda'a jechuun otoo of hin amansiisin har'atti galanii bor waliigaltee dhabuu yookaan yaada waliigaluu dhabuu xiqqoodhaan gargar ba'anii maankaa shukkaa putikaa isa jedhan maankaa shukkaa putikaa isa jedhan daa'imni taphattu jechuudha. Gaafa wal lolanii giroo keeti deemeti gara barbaadde si jibbe jedhanii algaa geeddarachuu qodaa fi guurratanii gara maatii ofiitti galuun bilchaatina dhabuu kunneen kun saayikooloojikaaliin spirichuwaaliin akkaataa dubbii sagalee waaqayyootiin dursanii of ijaaruu dhabu of hubannoo dhabuu irraa kan dhufu akka ta'e baruudhaan gaa'ilatti waa'ee kaadhimummaa waa'ee gaa'ilaa yaaduudhaan dura nama kana gaa'ilatti yoon galee waan nyaatamullee waan dhugamu argachuu nan danda'a maatii koo bulchuullee gaggeessuu nan danda'a qabeenya baay'ee miti soorummaa otoo hin taane waliin guddatu qabeenya baay'ee waliin horatu garuu wanta baay'ee murteessaa nyaachuuf dhuguu yoo mucaa qabaanne mucaa keenya barsiifachuu ni dandeenya har'a irratti birriin kashii yoo nurka jiraachuu baate sagantaan nu harkaa qabnu boru jireenya keenya mo'achuudhaaf maatii keenya guddisuudhaaf waan nu dandeessisu tarsiimoon nuti baafannee jiru maali waan jedhullee yaaduu sagantaa qabaachuu kaayyoo qabaachuu karoora qabaachuu malee ka'aniituma bulanii waanuma hiriyaan tokko hiriyaan isaa ishee yookaan gaa'ila qabduuf ani maafan gaa'ila hin dhaabbadhu jechuun waanuma itti hoo'iteef bakka mana gaa'ilaa dhaqanii mana sargii dhaqanii yeroo sargiin hoo'itu arganii ani eenyu gadi kan hin sargii hin godhanne kan hin gaa'ila hin godhanne jechuun baay'isee gaa'illii fi cidhi sargiin nu garagara illee irra deddeebi'ee waan hin dubbadheef kunneen kun miiran hin ta'u jechuudha. Miiran hin ta'u itti yaaduudhaan itti qophaa'an kan biraa yoo hafe dubbii sagalee waaqayyootiin saayikooloojikaali spirichuwaali qophii ta'uun baay'ee barbaachisaadha malee ani gaa maalan beekaa waaqayyoodhumatu beekaa waaqumatu nu jiraachisaa silas akkuma waaqayyoo irra jira mee maaliin jiraanna gaan waaqayyootu nu jiraachisa eeyyee waaqayyootu nu jiraachisa garuu jireenya kan koo gaa'ila kan koo kanaan itti fufsiisuudhaaf anis amma kana yaadan jira amma kana saganteeffataan jira amma kana karoorfataan jira waan jedhu waan qabatamaa walitti himuu malee qilleensa irratti manni hin ijaaramu yoo kun hin taane har'a waliin galanii wal qabatanii galanii boru rakkoo mudatu jala dhaabbachuu dadhabaniitu gaa'ila diiganii galuun gaa'ila diiguun immoo fedha waaqayyoom jechuudha. Kanaaf sagantaa qabaachuun karoora qabaachuu karoora guddinaa karoora jiru karoora jireenyaa kan maatii ittiin guddisan kan ijoollee ittiin guddisan karoora biyaansi qabeenya baay'ee qabaachuu yoo baatan karoora qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Ta'us immoo waan ka'umsaa tokko qabaachuun baay'ee barbaachisaadha waan jedhuun kaasaa ajandaa itti aanu baay'ee bal'aadha waan fakkeenya namaaf ta'u dhuga ba'iinsa garaagaraa fakkeenya garaagaraa mudannoowwan garaagaraa kaafne waan dubbannu yeroo dheeraa fudhataa hiriyaa gaa'ilaa akkamitti qabaachuun filachuun danda'ama kan jedhuu fi virtual teamidhaan namni biyyaa gara biyyaatti taa'ee otoo qaama waliin argin maatii waliillee otoo hin beekin jiruu waliillee otoo hin beekin jireenya waliillee otoo hin beekin sagaleedhuma waraabee walitti ergu yookaan suuradhuma walii arguun gara jaalalaatti galuun bu'aan isaa miidhansaa maali waan jedhu kibxata dhufu bal'inaan ajandaa biraa wajjin qabanneetti deebinaa wanta hangammaa mari'anne irratti wanti hafe jettu itti dabaluun qabaa qabxiin kun akkas ta'uu qaba waan jettu yoo jiraate itti nuuf dabaliiti sagantaa keenya har'aa kanumaan goolamna. Pastor baay'ee ulfaadhu yaada ijoo baay'ee babbareedaa kaaniiru sa'aatii dheeraas waan mari'annee fi qabxiin kana caalaatti dabalu hin jiru wantoota amma ka'an irratti eddaa hiriyaa gaa'ilaa akkamittiin filannaa jennee wantoota garaagaraa kaafnee booda qabxiileen ka'an jiru egaa wal qorachuu seeru al takka jechoota kana akkamittiin akka fayyadamnu hin beeku namni wal ilaaluu qaba
yeroo wal qorannu maal faati maal adda baafnee qorachuu qabna itu gaa'elatti seeniini isa jedhus wantoota keessatti ka'uu qabanidha umurii dabalatee haala fayyummaa dabalatee wantoota garaagaraa achi keessatti bal'inaan hin kaafne gara fuulduraatti garuu yaadonni ka'anii baay'ee babbareedoodha. Asumaan hordoftoota keenyaaf kanan dhaamsa dhaamuu barbaadu. Barreeffamoonni garaagaraa jijjiiruu isaanii dubbisuun gaariidha. Lammaffaa immoo gaaffii yoo qabaattan wanta nun gara fuulduraatti barsiisnu yerooma barsiifnutu gaafattanii gaariidha. Hamma yoonaatti barumsa nun barsiisne keessatti gaaffii kan isinitti ta'e kan isinii galuu dide yoo jiraate paastariidhaa fi karaa keessaa barreessaa fi inni immoo gaaffii isaa anatti isin kennaa ofii isaa irratti hin qophaa'a. Deebii keessa isinii deebisnee kaanee gara barumsaa keenyatti galla torbee dhufu. Sababa kanaaf an baay'ee gammadaadha. Haalli hundumtuu haala gaariitiin akka xumurame abdii guddaan qaba. Ulfaadhaa nagaa ta'a jechuun barbaada. Tole naaf eebbifame Abrish hordoftoota keenyaa sagantaan kan keenya kan guyyaa har'aa kutaan tokkoffaa kana fakkaata. Qabxiilee qabannee dhufnee qabxii lama bulfannee irraa qabxii ijoo qabxii bal'aa namoonni baay'een keessan hawwiidhaan eeggataa jirtan waan ta'eef torbee bal'inaan itti deebinaa akkuma buleessi keenya Abrish jedhe gaaffii qabdu yoo ta'e karaa keessaa naaf ergaa akkasumas FB buleessi keenya hojjetaa wangeelaa Abrahaam Dhugaasaa jedha sarchi godhaati. Ergaa maybe torbee dhuftu adreesii FB isaatii fi YouTube isaa as jalatti barreeffan isiniif nan barreessa asirraa ni hubattu. Obdii miidiyaa like godhaa YouTube keenya dhaqaatii subscribe godhaa akkasumas tajaajila buleessa keenya Abrahaamii fi waayillansaa argachuudhaaf Elgiboor Jimmaa search godhaa subscribe godhaa maqaa isaa Elgiboor jechuun maal jechuu akka ta'e akkasumas warreen search gootanii isiniif dhufuu dide barreeffama isaa asirratti hin barreessina torbee ibsa dabalataas waa'ee Elgiboor seensa irratti obboleessi keenya Abrahaam isiniif kennaa. Baay'ee isin jaallannaa, baay'ee isin kabajnaa. Gaaffii qabdan nuuf ergaa yeroo gaarii qabaadhaa. Shaaloom.